tiktokara Yoosiyaas Taarikuu. Etu akkam gaddite etu akkam lapheen kee cabe jireenyi yoo sitti ulfaate yoo haalonni garaa sitti ulfaatanii iddoo biraatti hin fiigi otsuusii keessan galiin bakka. Sagalee dargaggootaa fi fakkeenya carraaqqii kan ta'e Yoosii Yaayyaa. Nuuni atuun nutti ulfaate miti yookiin immoo Yoosii yaadne sana ga'uu fi annee achi ga'uu hin dadhabne miti. Karaan taane deemnee milkaa'uu dadhabne miti. Garuu milkaa'insi keenyas gaddi keenyas gammachuun keenyas waaqa duukaa bareedanne. Kadhannaa magoo yeroo hundumaa yaa Waaqayyo ofirraa na deeggareen kadhadha. Namni maal naan jedhaadha kan nu ajjeese baay'isoo. Waaqayyoon kanan bare rakkina sana keessatti dha. Dhalataa magaalaa Naqqamtee. Dhugaa rabbiitti bifaaf araadummaa barbaadde taanaan naqamtee gaafadha ijoollee naqamtee gaafadha maaf jooti naa jette araadummaa maal akka ta'e sitti himu of fudhachuudha biyya ofiitiin boonuudha iddoo ofiitiin boonuudha. Ijoolleen naqamtee araada. Jaalala haadha isaan kan booji'ame jireenya maatisaa fi jireenya dhuunfaa isaa jijjiiruuf halkanii fi guyyaa carraaqaa jira. Nan awwaalinaa mormaan olitti ijoolleen koo gaafa baatee galtu akkan ilaalutti handu'ee isheen arguu isheerra isheen duute an arguu koo wayyi. Anaaf haadhi koo waan baay'ee dabarsineera jireenya keenya keessatti. Even galgala meeqa walammannee bu'aa galgala meeqa dhugaa waaqa walammannee bu'aa yaa Waaqayyo galgala kana nu barsiisin inni meen. Jechoota hawwatoo fi barsiisoo jireenya dhuunfaa isaarraa kan ka'e dubbachuun kan beekamu Yoosii Yaayyaa tiktokaraa fi content creator fakkeenya dargaggootaa. Hirummaa koo akkamittiin hin beeka beektu. For my parents sacrifice aarsaa kamiyyuu nama kaffala. Wanta keessan galamne keessan mangala. Faamilii koof jechachu. Yeroon itti hojjechuu qabutti jaalala keessan gadi. Yeroon itti jaalala keessa galuu qabutti immoo hojjechuun jalqaba. Gaafa Arsenal moo Manchester gashuu gammachuudhaan kee gurra isaa ciniine. Bagana kan dhufte. Akkam ture kanaan? Karaa namaan jedhu namatti tola. Daftee dhuftee yeroo kee eeggattee sa'aatii masaatti kan argamte. Akka xaroo Habashaa. Ulfaadha. Guddaa galatoomii. Meegaa namoonni baay'een sooshaal miidiyaa irratti si beeku jireenya kan yaadu keessumaa tiiktookii irratti yaadota garaagaraa ergooti kaastu anis sooshaal miidiyaa irratti si argina kananii si affeere namoota si hin beekne jiraachuu danda'uti daawwata tokkodhaaf of barsiisiti gara haasaa keenyatti deemna. Maqaan koo Yoosiyaas Taarikuun jedhama. Namni baay'ee kan na beeku Boonaadhaan. Boonaa? Boonaadhaan namni baay'ee kan na beeku. Garuu maqaan kun sirrii Yoosiyaas Taarikuudha. Kanan dhaladhee magaalaa Naqamteettidha. Biyya abbaa koof biyya haadha koo. Isaanis achuma keessatti dhalatanii guddatanii. Yaanis achuma keessatti dhaladhee guddadhe. Maaliif dhaka isaan Boonaa siin jedhamu irra kaan? Boonaa abbaa kootu naa baasee ture. Durkutaa na yaadadha. Keejii gaafan jalqaba mana barumsaa galee gaafa mana dhaladhee maqaan kun ni jalqaba Boonaadha. Amma kutaa tokkotti. Kutaa tokkotti kaasee immoo amma kutaa 8tti maqaan koo Wandimmaageen ture. Siiziniin anti jijjiirama. Maqaan koo Wandimmaageen ture. Kutaa tokkotti hanga kutaa 8tti. Achi maqichi baay'ee dheerata. Wandimmaageen gaafa saaftu kopheedhaan jechuudha gaafa barreessitu baay'ee dheerata. Achi maqaa kana qayyaruu qabda nam jedhani. Namooliinis faamiliinis. Achi gara Yoosiyaasitti hin qayyare. Ofuma keedhaan jechuudha. Maaf Wandimmaageen siin jedhan ijoollee dhiiraan qabanii maatiin kee? Lakki akkoon koo jirti. Amma lubbuu ishee amaaru malee. Akkoon koo jirti turte. Isheedha Wandimmaageen jettee kan naa baaste. Zan maqichi baay'ee dheerata. Kutaa tokkotti hanga kutaa 8tti ittiin fayyadame. Zan kutaa 8 irratti gaafa ministirii fudhanne jaaniteerii mana barumsaa nuun barannu warri maqaa geeddaruu barbaadan amma geeddaruu dandeessanna carraa sanaan fayyadame Yoosiyaasitti jijjiiree. Akkamitti jijjiirratti Yoosiyaasiin akkamittiin filatte ati? Yoosiyaas Baabilii keessa jira. Baabilii keessaadha kan inni fuudhee. I think gaafa saba Israa'el keessatti natti fakkaata warri waaqa tolfamaa waaqeffatan hin jirani. Yoosiyaas jechuun warri waaqa tolfamaa fi isa itti waaqeffatan sana nama balleessedha Yoosiyaas jechuun. Innaa akkasumas mootii ture. Yoosiyaas seenaa baay'ee qaba garuu isuma hin beeku irraa sii qooduufi. Ijoollummaa keetti wangeela beekta turte jechuudha. Akkamitti kutaa 8ffaatti akkamitti waa'ee wangeelaa sii galee maqaa Yoosiyaas jedhu kana fudhachuudha. Dhiyoomadha bakka waggaa 4 asitti waggaa 5 asitti natti fakkaata kananii charchi staafii mateeyyuu charchi jireenyuma koo hidhee kanan charchiitti galee hafee
malee isa dura jireenyaan taaneedha kanan daddabarsaa ture. Even daansii sadhamuu nu jenna ture. Sirba baay'een jaalladhan ture. Wanta garaa keessa amma kana ta'e garuu suusii keessa hin galle. Isuma jiru kanuma jiru keessaati immoo yaa bakka garuu waggaa 4-5 asitti dhagananii xiqqootti siqe. Amantiitti jajjabaachuutti kaate. Amantiitti kana jajjabaachaa. Namatti tola baay'ee mucaa naqamteedha naan jetteetta. Mucaa biyya tokkodha jechuudha. Atis mucaa naqamteedha miti. Gandummaa akka nu jalaan fakkaanne. Gandummaa. Hojiitu wal nu agarsiise. Fakkaata beekti. Ishi mee haalli guddina ijoollummaa kee maal fakkaata ture magaalaa Naqamtee keessatti sadarkaan mana barumsaa kee maal fakkaata ture haalli guddina ijoollummaa kee maal fakkaatame? Anis akkuma ijoollee warra kaaniitti akkuma nama tokkotti dhaladhee guddadhe. Haadhi koos abbaan koos duwwaa firumatti dhalatanii chumatti guddatanii. Ijoollee mana Naqamteedha jechuudha maatiin keessa? Maatiin koo ijoollee mana Naqamteedha abbaan koos haadhi koos. Anis achumatti dhaladhee guddadhe. Yaa akkuma nama tokkotti walii gadi fiffiigaa. By the way faamiliin keenya yookiin iddoon itti dhaladhee guddadhe Quxxabaa yookiin mana gandaadha. Mana qabalee jechuudha. Mana qabalee sana keessatti immoo social life waan jedhamu jira achi keessa. Mana abbaa tokko deemteen bultaa achi nyaattaa achi mana keenyas hin dhufnaa akkasuma riyyoo tokko yookiin immoo warran duukaa guddadhe hin jirani isaanii wajjin baay'ee madaddabarsaa guddanne social life waan jedhamu naannoo keenya tureera. Faamilii mabichaa miti kan nu guddise anaani. Naannoo sana kan jiran ollaanis nu guddisaniiru. Ana qofaatu hin taane warri wajjin achitti dhalannee guddanne hundumti isaaniiyyuu walumarraa fuudhaan nu guddisanii. Yaannaa akkasiin hin guddadhe. Yaa mana barumsaa koo immoo isatti barattee manta maali? Jalqaba kanan galee mana barumsaa Ayyuu Boorii jedhamu beektaa? Ayyuu Boorii. Ayyuu Boorii. Abdii Boorii moo Ayyuu Boorii? Ayyuu Boorii. Abdii Boorii kan jedhamu jira ture. Inni jira. Naannoo staadiyeemii beektaa? Kumsaa fi staadiyeemii gidduudha Ayyuu Boorii jechuudha. Achiin galee jalqaba keejii achiin galee isa booda kutaa tokko immoo Kibboochaa mana barumsaa jedhamu beektaa? Akkamittiin keejii dhaabaati Kibboochaa galtee garuu? No Kibboochaa keejii waan keejii tuun jedhee piriippii hin galta miti. Piriippii sana booddee kutaa tokko miti. Piriippii sana booddee I think achuman baradhe kutaa tokko garuu daggameen Kibboochaa galtee jechuudha. Daggameen jechuudha Kibboochaa baradhe kutaa 2 I think achuman baradhe kutaa 3 Ayyuu Booriin baradhe kutaa 4 immoo askiin baradhe. Asii deebi'aa turte. Askiiti immoo kutaa 5ffaan Ayyuu Boorii galee kutaa 6 7 8 9 amma 11tti Kibboochaan baradhe jechuudha. Kutaa 12 immoo Preparatory. Kutaa 12 Preparatoriin baradhe. Namatti tola. Sana booda garam deemte keessumaa gaafa kutaa 11 fixnu gaa hawwiin namni baay'ee yuunivarsiitii galuu ture. Kanaaf carraa yuunivarsiitii galuu argatee turte immoo waan biraatti dabarsiteeti? Carraa fatanaanii yookiin immoo qormaanni kan maatirikii nurratti jalqabe inni gibbii galanii intiraansiin nurratti jalqabe intiraansiin nurratti jalqabe gibbii galleedha kan nuni qoramne achuma torbee tokko ta'a. Kan fiildii dipaartimentii filattan? Achuma keessa teenyedha kan nurratti jalqabe jechuudha. So ofii keetiidhaan kan hojjettu. Amma yeroo baay'ee warri durii yookiin warri nu dura turanii kilaasii keessatti baratanii kilaasii keessatti qoramaa turanii achuma keessatti dhamti deebi'anis kan qoraman. Maal intiransii kan fudhatan. Garuu nuun immoo gibbiima yuunivarsiitii galleedha kan nuun qoramtan. Nurratti jalqabe baricha. Kan namatti tolu intiransii anaaf abbaan koo wajjin fudhanne. Akkamittiin? Abbaan koo hojjechaa nu barsiisee galgala hin barataa guyyaan hojjeta abbaan koo. Kan namatti tolu immoo kan lamaan keenya iyyuu kutaan 12 walirra bu'ee intiransii wajjin fudhannee jechuudha. Waliin yuunivarsiitii galtanii jechuudha? Heeru wajjinumaan fudhannee then ani sa'aatii sanarra waan akka hin baranne kan na godhan wanta baay'ee ture then teeknikiin gale. Kudha lammaffaa. Dargee Naqamtee keessatti dargee beektamti. Achiin galee makaanikaal injiinaringii galee. No makaanikaaliin galee makaanikaal injiinaringiin level 4 booddeedha kanatti barachuu dandeessu. Makaanikaaliin galee teeknikii achuma galee barachuu jalqabe. Karaa ji'a 4 immoo 5 baradhee booddee immoo haalotatu naa mija'uu dinnaan
gidduutti addaan kutee jechuudha. Meegaa gara haasaa keessa jalqabaatti gaafan dhufu sooshaal miidiyaa irratti jechoota baay'eedhaan beekamta. Gara booddeetti ni kaasna. Keessumaa yeroo dhiyoo dargaggeessi tokko hojjechuu qaba. Maatii keenyaaf gatii guddaa kaffalaa jirra kaffaluus qabna kan jedhu kaastee turte. Duraan dursa siif dhiirummaan maal dhamee dhiira jechuun maal jechuudha? Dhiira jechuun namni garuu wanta baay'eetti hiikuu danda'a. Jechuun parsanaalii gaafa naasoo immoo dhiira jechuun dhiira miira isaa to'achuu danda'u, dhiira miira isaaf hin bitamne, dhiira miira isaa irratti garaa jabaatu jechuudha naaf. Akka ilaalcha kooti. Maaliif yoonaan jettee dhiira miira isaaf hin bitamne yoo ta'e miiruma gaafa jedhamu jalqabumayyuu miira jechuun foon jechuudha. Gaafa spiritual life gaafa ilaallu foon jechuun immoo waan meeqa of keessatti qaba. Tokko ejjuu qaba, dhuguu qaba, xuuxuu qaba, sirbisiin jechuu danda'u qaba, siin jedha. Na waan baay'ee hawwa foon kee. Na kana to'achuu namni danda'u anaaf dhiiradha. Miira isaa to'achuu. Miira isaatti kan garaa jabaatu anaaf dhiiradha. Akkamittiin kana gochuu danda'a yoonni immoo tokkoffaa waaqayyo yoo sodaateef waaqayyo yoo qabaate qofaadha. Sodaa waaqayyo keessa kee yoo jiraatedha kanatti miira kee to'achuu yookiin immoo wanta waaqayyotti hin tolle hojjechuu kanatti dhiistu yoo waaqayyo sodaa waaqayyo keessa kee jiraatedha. Inni lammaffaan immoo dhiira jedhee kanan yaadu nama eenyummaa isaa jaallatu, nama of jaallatu, nama immoo maatii keessatti dhalate maatii sanatti hin saalfanne, ayyeessa isaa ta'anii waan barbaadan ta'anii akkama rakkatanii, dhukkubsatanii, gurraacha'anii, diimataniis nama maatii isaa jaallatu, maatii isaatti kan boonu, jireenya dabarseetti kan hin saalfanne. Akkas tokko immoo nama biyya isaa jaallatu. Dhiira ta'ee dhiirri biyya isaa hin jaallanne amma ammaatti hin argine garuu ni jiraatu jiraachuu danda'a. Garuu dhiira ta'ee biyyatti dhalate kan jibbu wayiidhu. Inna biyya isaa jaallachuu qaba, eenyummaa isaa maatiitti dhalate jaallachuu qaba. Inni itti fufu immoo kaayyoo qaba miti yookiin goolii tokko qaba, karoora qaba. Karoora sana yookiin goolii sana bukkee ga'uuf yookiin milkaa'insa sana bukkee ga'uuf dirqama hojii wayiin jalqaba yookiin immoo adeemsa wayiin jalqaba. Adeemsa sana jalqabee garuu dhiirri dudduubatti deebi'u naaf dhiira miti. Namni hin kufaa deebi'ee immoo hin ka'a, hin kufaa deebi'ee immoo hin ka'a. Ol kaa'uu hin dandeessamu deebitee garuu hin kufta. Garuu dhiiradhe kanan yaadu nama kufee ka'uudha malee namachumaan kufee hafu miti. Namachumaan kufee iddooma sana taa'ee ba'u miti. Iddooma sana taa'ee naqabaa jedhee wawwaatu miti. Dhiira jechuun anaaf. Dhiira jechuun nama kufee deebi'ee ka'uudha. Nama abdiin kutanne. Nama immoo wanta hundumaa yerootti godhu kan beeku. Dhiira jechuun anaaf. Wanta hundumaa yerootti baratu kan beeku, yerootti hojjetu kan beeku, yerootti immoo jaalala keessa yookiin riileeshinshiippii jalqabu kan beeku. Amma yoo ilaalte tateanuma dabalateeyyuu jireenyuma keessatti waan an argaa dhufe yeroon itti hojjechuu qabutti jaalala keessa hin gale. Yeroon itti jaalala keessa galuu qabutti immoo hojjechuun jalqabe. Si galamti namni baay'ee wal jala darbu jechuudha. Wal jala darbala. Namni baay'ee akkasadha. Akkuma jireenya koo ammaan sitti himee yeroo nuuni hojjechuu qabnutti jaalala keessa galla, yeroo jaalala keessa galuu qabnutti immoo hojjechuu jalqaba. Innaa kun ta'uu hin qabu garuu dhiira jechuun gaafan taa'ee yaaduus sirriima wanta jiru immoo dhiira jechuun nama wanta hundumaa yeroo itti godhu kan beeku. Yeroo itti maatii isaaf jiraatu kan beeku, yeroo itti jaalala jalqabu kan beeku, yeroo itti hojii hojjetu, yeroo itti baratu kan beeku. Dhiira jechuun anaanuuf akkasadha. Guddaa galatoomuu yaada namatti kaasta. Irra caalaa immoo viidiyoo kee garaagaraa tokkotti gaafa ilaalu immoo maal jettaa maatii keenyaaf gatii kaffaluu qabna. Dhiirri tokko maatii isaadhaaf gatii kaffalee wanta guddaa gochuu qaba kan jedhu ni kaasta. Akka kootti jechuudha akkuma beekamu yeroo kana gaa namni hundumtuu gatii guddaa kaffalaa jira kan yeroo keessumaa jireenya mo'achuudhaaf hundumtuu gatii guddaa kaffalaadha kan inni jiru. Of danda'anii jiraachuun iyyuu waan guddaa miti darbinee maatii keenya gargaaruu mitiiti. Of danda'anii jiraachuun waan tokko miti. Inni sirrii jedhu garuu amma fakkeenyaa yoon of sii kaasee of danda'uun yookiin jireenya mataa ofii gaggeeffachuun of danda'anii yookiin faamilii irraa bu'anii jiraachuun inni waan tokkodha. Garuu immoo inni kan ta'u yoo maatiin kee qabu ta'edha. Yookiin amma fakkeenyaaf maatiin keenya baay'een kan harka keenya nu eegan jiru. Speeshaalii dhiira taatee sirratti immoo dhiira taatee immoo hangafa yoo taatee sirraa wanti eegamu jira. Ani maaliin sitti maal? Jireenya mataa koo utuu hin gaggeessin yookiin jireenya mataa koo utuu hin jalqabiin maatiif jiraachuu kan hin jalqabe
jireenyumatu akka jiraattu si godha akkuma of jijjiirtu si godha maatiif akka jiraattu si godha gaafa maatiif jiraattu sanatti immoo jireenyi kee ofii masaayyuu jijjiiramaa deema kan mataa kee nama jiraattuuf gaafa qabdu jechuudha. Jaalala qabdu ammati gatii maatii kee jaallattuuf yookaan gatii jaalala maatii kee qabduuf ta'uu danda'a. Namni tokko tokko immoo namni maatii jibbuun jiraatu garuu itti gaafatamummaan irra hin jiru kan jedhu ni jiraatu. Inni jira. Amma kanaaf siin hin jedhin maatiin kee yookiin inni dhiira sitti miidhaman kun akkas ta'a taanaan kun dhiirri maatii isaaf hin jiraanne dhiira mitanaafi dhiirri kamiyyuu immoo maatii isaaf faarsaaf gochuu qaba. Dirqama gargaaruu qaba maatii isaa namni dhiira duwwaa sun ta'e akkuma waliigalaatti namni dhiirris dirqama maatii gargaaruu qabdi. Yaa uffeetti jechuu qabda harmeensaa jechuudha bara jiraatte bara amma inni guddate amma kana ga'utti koo haadhi isaas abbaan isaas durbas yoo ta'e dhiira. Baay'ee magargaaraa turani baay'ee madafqaa turani baay'ee jireenya isaanii yerootti koo dabarsuu hin danda'u turani yeroo hiriyoota isaanii hojjetu hiriyoota dhiisanii garuu qofaa ta'anii ijoollee sana yookiin immoo nama sana kan guddisaa turan isaanidha. Isaanis akkoo hin dadhabu yookiin umuriin isaanii gaafa deemaa deemu isaanii hin dadhabu hojii dur kana hojjechaa turani yookiin immoo yaadumti isaaniillee dadhabaa deemala. Kanaafiyyuu osoo hin jaallatiin faamiliin sun yookiin abbaan yookiin haadhi harka ijoollee dheeguu danda'u. Si gala miti. Yoo yaadate kana gochuu hin danda'a. Yoo yaadute garuu hin godhu. Dirqisiisuun garuu jechuudha amma maatiin tokko gaafa namni tokko gaa'ela dhaabbatee gaafa ijoollee godhatu fedha isaan kan inni ijoollee godhatu miti. Sana booda gaafa yeroo tokkos jira carraa akka dingataa akka tasaa kan dhalatan ni jiraatu. Kanaafiyyuu maatiin sun dirqama ijoollee sanarraa dheeguu qabu jettee yaadda boori ijoollee kannatu bornaan nama na godha kan na gargaara jedhanii yaadanidha kan isaan dhala godhatan. No akkasichaan jiru gaafa taasoo akkasichaan jiru otoo hin taane amma maatiin qabanis jiru mammakko maatiin qabanii dulloomanii mayyuu boriif jedhanii wanta kaatan warri qaban jiru miti kanaafiyyuu yeroo tokko maatii mattiyyuu of danda'uun keenya baay'ee matti tola. Baay'ee ni gaaffii hin qabu. Yaa of danda'uun keenya ofiin jiraachuun keenya an ofii kootiin kaartii tokko bitachuun koo maatii koo haadha koo akkam akka gammachiisu beeku si gala miti. Yeroo baay'ee immoo amma yoo ilaaltee taatee ofirra isuma kana yoo mul'isuus yeroo itti dadhabantu jira mammakko yeroo itti nu hubatan dadhaban yoo ilaalte ta viidiyoo san hojjedhe irratti eenyu hubachaa hin jiru kan namni yookiin dargaggooliin hundumti isaanii iyyuu jireenya isaanii jijjiiruu fi xiratii irra jiru yookiin tattaaffii irra jiru garuu eenyu iyyuu understand gochaa hin jiru isaaniin faamiliimti isaanii iyyuu jedhamteen beektu atumtu inkwaan nuun nama gochuu mitiiti ofii keeyyuu nama hin taatu. Wanti jedhamu faamilii makam keessa jira deeman yaada. Si gala miti. Ijoollee abaluu faan ilaaltu akka inni isaan jiraachisaa jiru. Ijoollee abaluu ilaaltu makiinaan inni oofaa jiru jedhama. Yaa kun jira la. Kun sababii jiruu fi isuma kana of danda'u mokoyyuu mul'isuuni waan tokkodha. Isuma iyyuu hubachuun isaanii iyyuu waan tokkodha amma sa'aatii kanarratti faamiliin. Kan asumaanii. Yaadni kee garuu jechuudha. Ani nu hubanne jedheen yaade amma. Namni nu hubatu hin jiru yaalaa jirra kan jedhu viidiyoo hojjetee jira miti. Inni maatiin akka nu hubataniif dhamoo namoonni bakkeerra jira akka isaan hojii hojjetan ka'umsa kanatti keessatti uumte. Akkamidha yaadni kee? Amma dargaggoonni baay'een jireenya isaanii jijjiiruu fi tattaaffii irra jiru. Eenyuyyuu hubachuu hin danda'an isaanii fi isaan qofaatu of beeka. Ani gaafan jireenya koo jijjiiruu fi waan baay'ee yaaleera. Fira bukkees deemeera nama bukkees deemeera nama bukkee deemu garuu na hubachuu hin dandeenye na. Jireenya koo sana keessatti jechuudha. Gaafa rakkadhee akkas dhadheetti madhu rakkina sana meebii na gargaaruu danda'u. Kan isaan na gargaaruu danda'an immoo karaa koodha kan inni nama ta'e gaafa nama ta'u. Namni baay'ee kan si gargaaru akka kanaadha. Gaafati nama taatu yookiin gaafati guddattu gaafati darajaa wayii qabattu anatu gargaareenii ture akka jedhamuu fi si gargaaruu danda'a. Garuu immoo jireenya koo jijjiira hojii naa kenni karaa mattiin jireenya koo jijjiiru karaa maweenaa baneetoo jetteeni namni si dhaga'u hin jiru. Si gala miti. Garuu isuma kana immoo karaa mataa keenyaa deemnee isuma taffii marreerruyyuu asuma wanta ni meedeemu fira bukkee guyyaa tokko nan deemee rakkadhee jechuudha. Baay'ee rakkadhee hojiin hin jiru maal hin jiru keeziin faamilii jira wanti baay'ee chi fira bukkee deemee akkasadhaan jedhe nama hin beeku bukkees deemee maal ati dhiira miti ani isaan bukkee taffechuun deeme
Isaan bukkee taffachuu hin deeme. Hojii akkasii kennaniif dha moo maallaqa akkasii? Hojii akka isaan naa kennaniif dha. Inkwaan ana mitiiti ormayyoo hojjechiisaa jiru. Sii galamani. Gaafa nachi deemu taffin jettu ati dhiira miti iddoo biraas barbaadi naan jedhani. Sii galamani. Amma eenyuun hubachaa hin jiru. Innaa dargaggooliin baay'ee immoo jireenya isaanii jijjiiruuf yookiin jireenya isaanii akka jijjiiraaran mul'isuu fi xiraatii gochaa jiru. Namni hubachuu hin danda'u. Yookiin immoo jijjiiruma barbaadaniyyuu karaa itti jalqabanii kan wallaalan baay'eetu jiru. Sii galamiti. Ammatti yaadni kee namni nu hubachaa hin jirudha. Dargaggeessi baay'een dhamaa jira, baay'ee xaaraa jira garuu namni nu hubachaa hin jirudha. Eenyuyyuu nama biraa orma dhiisati faamiliin tiyyuu nu hubatuudha saatii kanarratti jechuudha. Akkati jireenya keessa dargaggeessi yookiin ispeeshaalii waa'ee dhiiraa irrattidha yeroo baay'ee kan naasa'u. Innaa dhiirri baay'ee amma qofummaa isaatti waan inni dabarsu eenyuyyuu hin beeku. Garuu akka dhiiraatti immoo gaafa naasa'u dhiirri baay'ee gola isaatti wanti inni dabarsu dhiiraaf dhiira qofaaf beeka. Dhiirri fuuldura namaatti yookiin nama duratti hin bo'u. Yookiin fuula gaddaa wayii mul'isu. Dhiira dhagateef. Maaliif? Bakka dhiirri obsuu hin danda'a. Yookiin immoo gola isaa keessattidha waaqa wajjinidha kan inni bo'u yoo bo'is. Gara waaqaattidha yoo bo'is. Yoo gaddees qofaama isaattidha qofummaa isaattidha malee nama fi lafiiti. Argeera nama fi lafiitis deemee bo'e. Garuu lammaffaa akka nama sana deebi'ee hin gaafanne yookiin immoo akka nama deebi'ee naasofsiisni na godhu. Sii galamiti. Kanaafiyyuu eenyuyyuu hubachuu hin danda'u. Jireenya isaa jijjiiruuf ikkoo yaalaara garuu yaadeera. Abbaan sun yaadeera. Dhiirri sun yaadeera garuu milkaa'uun karaa matu dhibeef. Sana garuu eenyuyyuu nu hubatu faamilii makeessa. Ammayyuu teessaati, ammayyuu ofirra ciistaati. Ammayyuu miittidha kan baanutti taatu. Wanti jedhamu hin jiru. Garuu inni ikkoo bee lafannoo ol hin beekan. Bee hojii akka inni barbaachaa ol hin beekan. Bee fuula nama meeqaa akka inni isa rukutaa jiru hin beekani faamiliin isaanii sii galamti. Kanaafiyyuu faamiliin hubachuu hin danda'u. Garuu yoo madirqama sooraman yoo birrii kiisitti guutanii fidanidha kan understand gochuu danda'an nama miti ta'uu hin qabu akkas. Yaalaan jira etuu dheedhanii dhaggeeffatanii koo mucaa koo taa'imee natti himee waan keessa jirtu jedhanii too haadhiif abbaan dhaggeeffatanii waan inni keessa jiru understand gochuun hin danda'u. Yeroo sanallee kennineefi. Innaa dargaggooti amma baay'inaanii hojjechaa jiran yookiin immoo yaadaan jiran of jijjiiruun hojjechaa jiran. Baay'ee yaadaaru baay'ee maxiraatii gochaaru. Garuu understand eenyuyyuu gochaa hin jiru. Akkamittiin baatee dubbachuudhaaf kaka'umsa yookaan dafatiisa akkamitti argatteeti yoo namni baay'ee hundumtuu jireenya mataasaa ofuma isaa of danda'ee yookaan immoo wanta gochuu qabu godhee gatii kaffalee madha kan inni dabarsaa jiru. Ati immoo as fuulduratti baatee namoonni baay'ee yaada kana wal kaafuudhaanii akkamittiin kanatti kaka'umsa kana yookaan immoo dafati kana argatteemi. Argeera jireenya koorratti. Amma keezii faamilii ofii godha kanan gargaaru ofii godha kanan waan hundumaa kan faamilii waan hundumaa kan qabeeru anadha. Mucaan gafaadha mana keessaati. Yeroo tokko maaltu ta'a akka tasaadha abbaan koo kan dadhabee jechuudha. Akka tasaa gatii dadhabee fi abbaan koo gimbanyaa naasii qalamii faadii ture. Even hospitaala naqamtee beekta. Shinti beetii isaa miicceera hojii dhabee jechuudha. Innaa gaafa ni dadhabu akkuma inni hojjeteedha kan inni nuun dhufne manni keenya hundumtu guutuu ta'u. Gaafa inni hojjetudha. Gaafa inni hojii dhabu garuu manni keenya ni irrata. Gaafa inni dadhabu immoo yaadaan mucaan gafaadha. Waan hundumtuu irrate akka tasaa. Ituun baradhu, ituun hiriyaa jedhu, ituun jireenya dargaggummaatuun jiraadhu akka tasaa dadhabee responsibilitiin faamiliin hundumti isaayyuu irrate jechuudha. Gaaficha sana nayyaalee nama meeqa bukkee deeme, fira meeqa bukkee deeme, bilbilees qaamaanis deeme hojiin barbaada yaaleera. Garuu namni understand na gochuu hin dadhabe bakka. Namni na hubachuu dadhabe. Gaafa sanatti hojiin dhabeera amman. Oromoo bukkees deemeera. Garuu hojiin arganne. Saatii sanatti garuu isaanumatu deebi'ee maali dhiyaasaa ofirra ciisa. Maal haadha isaa yoo hojjete gargaare. Sigala firrumti natti deemtee hojii gaafattee akkasiin jedhe suniyyuu deebi'ee ormi immoo akkamiin siina jedhu. Ollaan immoo akkamiin siina jedhu. Abbaan isaa yoo dadhabeera maal ta'a yoo hojjete maal ta'a yoo haadha isaa gargaare hin jedhamu. Garuu wanta keessa ture garuu fuula namaa meeqa argeera hin deeme. Even riyyaa koo tokko wajjin deemne
gaafa koolidariin jalqabe dhiyoo koolidariin gaafa jalqabe sana marfata tokkoffaa muuzeemii keessa waan goonu gaafa dhabnu riyyaa kottime keezii akkasii keessa irraa faamiliin isaaniis na maaliin godhanna bakka kottoo jiima wayii barbaadannanne qansiraasa kan gaafa muuzeemiin diigamaa ture isa jalqaba deemnee hojjechuu gaafa deemnu minishaan nu arge gaafa sitti cufamee jechuudha waaqa keeti si gala miti waaqi jireenya kee akkasiin si barbaada yookiin si hojjechuu gaafa barbaadu jireenya kee gadi bu'aa madeema waan hundumaa dhabaa deemta si gala miti wanti kan kodhadhame hundumti iyyuu si bukkeetii gaafa inni tanni baloo si taphaa taa'elli si gala miti kanaaf iyyuu gaafa machi deemnullee nan hojjedhadhee gaafa manachi deemullee naaree miinishaan Maalgooti sana booda. Mucaana qabdee ta'e jechuun nan uffadhaa isaan qabu miiccadhee nan ba'a akka wayyaa sooressonni hiriyoonni koffatanii uffata isaan uffatan nan uffadha. Eessaa fiddee? Beekan gaaffiidha naafuu dhugaa waaqa yookiin hiriyyaa tokko naa kenna yookiin immoo isa durfaa zariin naa bite ta'uu danda'a. Si galamti. Kanaaf iyyuu anumtiyyuu biyya dhaladhee guddadhe keessatti beesayyuu addabaabaayii yookiin katamaa gidduutti qansiraan hojjedhadhe anumtu daffaree deeme. Baay'ee dhugaa baay'ee wanti jajamuudha. Daffaree deeme iyyuu minishaan naare. Si galamti. Achi amma gaafa manatti galu ammas hojiin hojjetu kun. Yaalaan jira garuu. Dhiirri baay'ee akkasii amma isaatii kana. Iyyaala garuu ta'uufi. Iyyaala garuu hin ta'uufi malee yaaluu dhiisee miti yaaduu dhiisee miti of jijjiiruu yaaduu dhiisee miti. Faamiliin hundumtuu kan understand gochuu qabu hubachuu qabu. Si gala miti. Yaaduma garaa kee keessa turee fi seenaa mammataa kee wanta si keessa jiruuf kanatti gadi baatee viidiyoo irratti haasofte jechuudha. Wanta argee beekuu fi amma ammaa irratti immoo namoonni hundumtuu jechuun dargaggoonni baay'ee jireenya kana keessa sababii isaan jiraniif. Hiriyoonni illee hubachuu hin danda'ani. Hiriyyaan itti si tollee si hubachuu hin danda'u isaatii kana. Kanaaf iyyuu faamiliin immoo baay'isoo hiriyyaa caala nama biraa caala isaanidha kana akkatti booddeetti haftu kan si godhu baay'isoo si taasee kuma sila sitti hime nama taataa ofii kee nama gochuu miti ofii kee nama taataa inni jedhu iyyuu jecha biraadha baay'isoo. Baay'ee nu miidhaa ture. Eenyuyyuu immoo jedhamee guddate natti fakkaata wanta kana. Sigan namoonni baay'ee parsantiin baay'ee jedhameera miti wanta kana. Inna kana caalaa wanti jedhaman jiru. Amma yoomittidha kan nu wajjin jiraattu. Amma yoomitti jireenya mataa kee jalqabda. Namichi sun yookiin mucaan suni mana sana keessaati koo jijjiirama mul'isuu fi akkuma namni godhe siin jedhe sana tattaaffachaa jira. Garuu understand gochuu hin dandeenye ammayyuu faamiliin. Kana kanaanidha kana naasoo jalqabe. Dhugaa nama cimaadhaati dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kana amma isaatii kanarra namni baay'een akka gaarii ta'e of mul'isuu barbaadan malee akkas gadi of cabsee keessumaa biyya dhalatanii guddatan irra akkuma jettee immoo qansiraa hojjechuu mitiiti nama dura deemanii hojii naa kennaachuun baay'ee ulfaata dhuguma biyyaa baatee biyya ormaa irratti yoo ta'e salphachuu danda'a. Garuu ati dhugaa dargaggeessa cimaadha. Yeroo baay'ee yaada hin tuqamne kakkaasta. Yeroo tokko immoo gaafate maal jettuun dhagee kwaasii ilaaluun dirqama miti kwaasiin ilaaluun jetti. Maaliifidha? Jechuun dhuguma mirgadhaa namni baay'ee hundumatti ilaala jechuu miti garuu keessumaa dargaggeessa ta'e yeroo kana dargaggeessi baay'een kwaasii immoo ilaala kun beekamaadha. Akkamittiin kanatti gara kanaatti dhufuu hin dandeenye. Kwaasii durumaa gaasiin ilaaluun akkuma nachirratti ta'e kwaasiin ilaaluun jaalladhu ilaalu. Maaf akka ta'e hin beeku gaafa hin taphadhu qofaadha kan natti tolan. Ilaaluun ani yookiin cubburaa yookiin hin ta'uchaa hin jiran. Ilaaluun si bohaarsa keetii ta'ee fi ilaali. Sookee. Garuu amma eenyummaa kee irraanfattuutti amma waan hojjettu irraanfattuutti amma ta'uuf irraanfattuutti maanni kwaasii ilaalan. Hiriyyaa tokko hin qabamu. Manchester Deggaafiidha gaafa waamu lafa lafaa ola qofaa. Qofaa isaa ola jira qanii muluu jechuudha. Amma akkas ta'aniitti maaf kwaasii ilaalta. Ani immoo jireenya makoo keessatti kwaasii ilaaluu hin jaalladhu. Kwaasii ilaaluun it's okay. Garuu ittiin bohaaruuf ilaaluun it's okay. Taayimii faamilii kee wajjin dabarsitu dhiistee kwaasii ilaaluutti fida. Hojii hojjechaa jirtu dhiistee wanta si yoona maaliidhaan sitti himaa wanta si ariifachiisu wayi jira miti isa dhiistee kwaasii ilaaluu deemu. Hirriba dhiisanii halkan guutuu. Hirriba dhiisanii kwaasii ilaaluu deemu. Charchii dhiisanii kwaasii ilaaluu deemu. Sii gala miti amma akkas ta'anitti maaf ilaalamu kwaasii. Kubbaa miilaa maaf ilaalu.
namni tokko akka bashannanaatti fudhatee ilaala tokko immoo akka amma geemis ta'eeramti yeroo baay'ee namni birii wal qabsiisatee ni ilaala akka geemis ta'edha. Garuu namni baay'ee wanta yaada kana qeeqa kaasee yookaan immoo mormii natti fakkaata gaafatee intin jettu. Mormaniiru namni baay'ees tokkos keessa keenya nu dubbattedha. Warreen akkuma warreen ilaalle baay'een jiru. Maal sin jedhu hiriyoonni kee garuu jechuun ati gaafa akkas baatee dubbattu fuulduratti baatee gaafa dubbattu. Maal sin jedhu sin arrabsanii? Hiriyyoo tokko maaf hin arrabsanii kuwaasii malee hin jiraatama jedhu. እና waan baay'eetu haasa'ame even komentii yoo galtee ilaalte ta'ee viidiyoocha jalatti iyyuu waan baay'eetu haasa'ame. እና ani ammayyuu waan hin jedhu kuwaasiin jaalladhus hin ilaalus. Mirga keedha. Mirga koodha kan mataa koo parsanaalii naasii achirratti. Na itoo ani hin jalqabin iyyuu warri durbaa jalqabaniiru. Isaanuun ilaalu. Kuwaasii ittiin bohaaruu yookiin gatii nama bohaarsuu fi ilaaluun is okay. Garuu immoo amma jireenya isaanii irraanfatanitti maaf ilaaluudha. Xinnoo kan baay'ee masaanirraa jibbu amma jireenya isaanii tokko jira durna yaadadha mucaa safara keenyaa ta'edhani. Manchesterii fi Arsenaaltu taphatan natti fakkaata. Hiriyyaan isaanii tokko Arsenaal deggaafiidha inni immoo Manchester deggaafiidha. Gaafa Arsenaal immoo Manchester gashuu gammachuudhaan kee gurra isaa ciniin gurra isaa ciniin jedhan. Seenaa madhuga. Amma kanatti amma geessuutti maanni kuwaasii ilaaltu. Sigala amma qodaa cabsituutti maanni kuwaasii ilaaltu. Namoonni wallalan baay'ee jiru. Amma wal waraananiitti maaf kuwaasii ilaalu. Sigala miti. Amma wal waraananiitti moo kuwaasiitti. Jireenya meeqa wajjin dabarsaa ba'anii kuwaasii irratti faa nama wallalantu jira. Riyyaa waggaa meeqaa ta'anii kuwaasii irratti nama wallalutu jira. Kuwaasii sana koo taphatanii darbanii isaan tapha biraa taphachuuf qophaa'aru. Garuu isarratti wallalu ammayyuu asiiti. Sigala miti. Wanta isaanii fayyaan irratti maaf yeroo isaanii qabu. Inni ilaalu bakka immoo amee yookiin immoo just bakka akka bashannanaatti. Akka bashannanaatti. Muuvii tokko gaafa ilaaltu koo aktarichi Yihudee hin du'eedha bakka jireenya kee keessatti hin du'e yookiin guyyaa tokko kaastee haasofta waa'ee fiilmichaa miti. Malee imooshinaali taate dhimma itti wallaltuun qabdu muuvii sanarratti. Akka muuvii sanaatti ilaaluu qabda kuwaasiis kubbaa miilaas jechuudha. Maanni wal waraanan. Maanni kubbaa miilaa irratti wal ajjeesan. Ammas yaada kana gaafatti kaastu namoonni baay'ee waan qiqa kaasan yookaan immoo akka isaanii kaasuu hin danda'u baay'ee. Kun immoo waan riyaalitii jirudha. Yaani kuwaasii irratti wal waraantu ammayyaa. Kuwaasii akka muuvii tokko ilaaltutti ilaaliidha ammayyuu yaadi koo. Ani immoo parsanaalii waa'ee dhuunfaa koo gaafa naasoo immoo kuwaasii ilaaluu hin jaalladhu. Darbee alamu wancaanan ilaala. Isa hundumaatu ilaala faamilii fa'aa wajjin gaafa ilaaltu inni ilaalta. Isa nan ilaala yeroo tokko immoo amma qofaa ta'ee hiriyyoo tokko wajjin yeroo itti galee ilaalu qabu. Yoo baay'ate waggaatti 3-4 garuu 3-4 hojii koo jettee itti dhimmamtee kuwaasii ilaaluun qabattee ni himmamtu jechuudha. Amma ni kuwaas kubbaa miilaa galee DSTV yookiin immoo wanti irraa ilaalu Hiriyyaan dhugaa waaqaan boo'ee beeka kubbaa miilaa irratti. Garuu akkasiin ilaalan itoo hin taane istaadiyeemii keessa galee hiriyyaan koo gaafa goolii gashuu gammachuudhaan boo'ee beeka. Akkasiin ilaalanii sana fayyadu gammachuu isaa fedhee isan gammadu kanan boo'u jiran akkasii imooshinaali kan taatu jira miti. Garuu isa nan beekne maaltu nama raachise. Isaan jireenya isa mataa isaaniidha. Isaanii koo doolaarii meeqatu kaffalamaaf isaanumaaf warra taphataniif iyyuu. Isaanii koo jireenya isaanii sirreeffachaa jiru. Isaanii koo yookiin wanta karoorsanii yookiin immoo ijoollummaa isaaniitti kaasanii wanta pilaanii godhan yookiin immoo kaayyoo isaanii goolii isaanii bukkee ga'aniiru darbaniiru iyyuuti. Garuu ati karoora kee tokko karooran qabdu jireenya kee akkamittiin hin jijjiiratte yaadaan jirtu garuu kubbaa miilaa irratti maraatta kubbaa miilaa ilaaluuf birree ati baastu yaade qarshii ati baastu yaade qarshii ati qabsiistee nyaatamtu yaade. Yeroo kennati gubdu yaade. Siigalamti waan biraa amma haasa'uu dandeessu hiriyoota kee wajjin teessee waa'ee isa torbee tokko ji'a tokko dura ilaalte torbee tokko guutuu ji'a tokko guutuu maaf walta karaakkarta teesse. Ilaaluu duwwaa miti amma baay'ee kan nama dhibu immoo namoonni baay'ee ilaalanii galgala ilaalanii bulanii ganama gaafa wal arganii galgala sa'aatii isaanii gubaniiru miti guyyaan isaaniis immoo waa'ee isaan irratti darbu. Waa'ee kubbaa miilaa sana isa galgala taphatame ganama sinnaa saama borii sinnaa torbee muluu waa'ee isaa haasa'u. Waan biraa haasa'uu hin danda'u waa'ee jireenya mataa isaanii. Hiriyoota gidduutti immoo amma kan barameeru wal argu
yookiin macchiato tokko dhugu buna tokko dhugu hin kolfu kun akkas ta'e madanii walitti immoo hin galu. Namni keessa walii beeku garuu hin jiru. Riyyaan akkas taanaan xingirri buluu lamaan ayqaru. Riyyaa jechuun nama jireenyi kee akkamidha maalirra jirta isin gaafatu taanaan riyyaa miti ni wal guddisuudhaaf kan wal jabeessu yoo ta'e malee. Yaa maalirra jirta maal gochaa harta of jijjiiruufi riyyoota akkasiis qaban. Riyyaan baay'ee jaalladhu qaban akkas maal gochaa harta of jijjiiruufi lakkee dheedhee kan natti eekamu qaba. Garuu tokko wal argitaa hin kolfitaa maalittaa kanumana amma akkuma warra kubbaa miilaaf wal arguun kubbaa miilaa laalanii booddee ganaman ka'u torbee tokko ji'a tokko guutuu waa'ee kwaasii sanaa sa'u irratti wal falmu maal fayyada akkas taana yeroo gubaa. Itti bohaaruu fi yookiin immoo ittiin yeroo sanaaf gammaduu fi sookee ilaaluun hin danda'amu. Garuu jireenya isaanii ittiin kenniinidha yaadi kun. Namoonni baay'ee gaafa natti fakkaatu mucaan kun maal godhi nuun jedha wanta siin jedhan natti fakkaata. Kan biraama maal jetta bunan dhuganii jette. Buna maal isaa dhudduu maaliif dhudduu gaafa jettu dhageera. Buna ani hin jaalladhu. Mucaa wallaggaa taatee? Mucaa wallaggaa ta'e mucaa nagamtee ta'e buna dhuguu amma kanattis natti hadhaanaan. Dhugaadha kan si dhufe jechuudha. Ani yaada kee kanaanis nan hiradha yeroo baay'ee nan jedhaan namni akkamitti buna dhuga jedhaanis gatii buna hin dhugneef natti tola. Atis buna hin dhugdu? Dhugaan buna hin jaalladhu. Buna. Garuu namni baay'ee indee maal godhi nuun jedha mucaan kun wanta siin jedhan natti fakkaata gaafa ni ilaalu. Yaa buna ani ammayyuu wanta dhuunfaa kun naasee baay'ee. Dhuunfaa gaafa naasoo namni baay'ee dubbatachuu hin danda'a ture garuu hin dubbatanne yaaddi isaas hin dhufneefidha malee namni baay'een hojjeta ture viidicha miti. Namni baay'ee ani islaam keessa koo dubbatte naan jedhu miti. Inni maal godhi nuun jetta kan nuun jedhanis jiru. Si gala miti. Ani immoo bunni natti hin tolu ijoollummaa makooti kaase. Bunni iddootti baay'ee dhugamu keessatti maatii akkasii keessatti naladhee naannoo akkasiitti sababiin naladhe ollaanis akkas gatii ta'anii fi garuu achuma keessaatti bunan dhugan. Eto maazarii namni tun wajjin taa'ee dhugeetti tola. Akkasuma abbaan kos akkasuma ture. Garuu bunni waama tokko natti hin tolamu. Ani ollaa keenya jechuudha mallaan jettee abaarsa qaba. Abbaa manaa ganamaa galgala buna danfis jedhu sitti qabu naan jedhaniiru. Sababaan dhuguu sin jaalladhu danfisu sin jaalladhu. Aafu xingirri buna kirsu. Wallaki na bunaan jechuun namoonni isaa nutti hin tolan. Waan dhugu. Dhugurra immoo akaayii isaa akaame nyaachuu isaa naa wayyanaaf. Buna qalaasaa jechuudha. Buna qalaasaa. Garuu waa'ee bunaa gaafa kaasnu akka saayinsittis faayidaa qaba kan jedhan ni jiraata. Keessumaa immoo namoonni baay'inaan hojii dhuunfaa mataa isaanii hojjetanii buna dhuganii dhagaa isaanii kaka'umsa jiramni. Inni jira. Kaka'umsa irratti uumaa gaafa dukaa keenyatti dhaga'amu akka kaka'umsatti uumuuf namoonni ganama gaafa ka'anii buna dhuganii guyyaa isaanii jalqaban ni jiraatu. Fedhadhanni ati garuu buna dhugu jettee yaada mataa keedhaan dhufte jechuudha. Yaa ani buna durumaa kaasee iyyuu dhugu. Yaa namni baay'ee suusii wayii natti fakkaata yookiin araada wayii natti fakkaata. Amma yeroo baay'ee kan buna dhugan taanaan kan mataa dhukkubaa ol hin jiru. Baay'ee kaaffiin qabu. Baay'eetu jiru. Ishi kaalchariidha. Aadaadha buna dhuguun miti asitti speeshaalii Itoophiyaa keessatti Wallaggaa keessatti baay'ee kaalchariidha. Na okay dhugamu garuu kunis akkuma kubbaa miillaa sanaa ta'e laatameebi. Suusii amma ta'utti yeroo dabarsuu fi faamilii wajjin yeroo dabarsuu fi hiriyoota kee wajjin yeroo dabarsuu fi piroogiraamii wayii irratti bunni hin fayyada dirqama. Garuu innoo isaas manannoo isaa piroogiraamii wayii sinnoo isaa garuu dhiibbaa uumas jechaan jiru. Okay warri dhugan garuu ammayyuu inni Suusii maali qabdati? Suusii qaban. Suusii wanta dhugamu keessaa moo maal jechuun suusiin wanti ta'ee jiru maal? Suusiidha kan araada natti ta'ee jira kan jettu. Araada natti ta'eera maybe faarfannaa laata. Wanta karaa gaariidhaan jechuudha. Yaa Yesuus maybe isa ta'uu danda'a. Malee araada hin qabu. Nan dhugaa yookiin akka sadhaa maal isa jedhamu. Silannaa kaastee turte durarra sirba faanaan dhaggeeffadhaa jettee. Akkamitti jijjiiramni sun kan dhufe jechuun dur namni sirbu ture namni akkas jireenya
ba'aa tokko jiraachaa ture. Akkamittiin gara jireenya isa kanaatti mul'atu gara charchiitti kanan deebi'eemo. Faamiliin koo durumaa kaasanii Pirootestaantiidha. Na anis Pirootestaantiidha saatii sana garuu jireenyi koo hin barbaadu. Abbaan koo saadikos yeroo hundumaa maal ta'e kwaarii galtee tajaajiltee waaqayyoon maal ta'e faarfattee yoo tajaajiltee manuma isaa keessa yoo turte maal ta'an jedhu hin dhaga'uun ture saatii sana. Achi yeroo akkan itti jalqabe sittiin hima. Garuu charchii amma yeroo ta'e irra maallaan jedhu maanni itti charchii amma kana baay'istu. Amma deebi'anii yeroo ta'e irra amma irra toon taane yeroo ta'e irra maanni itti charchii amma kana baay'istu. Maatiimtu deebi'anii baay'ima charchii staafii tokko charchii torbee mulu charchiitti dabarsa. Kan akka sababii ta'ee fi maanni itti charchii sanbata deemteenaan qidaamee deemteenaan hin ga'u akkasichuu ilqaban. Garuu jireenya sana keessaa isa duraa keessaati bee gaafanii gara charchii staafiitti yookiin immoo gara kwaariitti akkamittiin dabalamte yoonaan jettee yeroo ta'e piroogiraamii wayituu Abiyoota Addabaabayii jedhamutti yookiin Masqala Addabaabayiitti piroogiraamii yookiin konfiraansii wayii qophaa'ee konfiraansiis yeroo jalqabaa fi akka itti waaqeffatanis maalis diippilii kanan argee guyyaa sanadha. San hiriyyaa koo tokko jimbaran hin arge. Sanyeedhama achitti hin argee. Akkas dhadhee gaafatteen immoo qidaamee charchii kottu naan jedhe maqaan Yesuus jaalalaqee jechuudha. Achi kottu naan jennaan maal akkamittiin barumsa booddeedha kanatti galtu. Achi maqaan Yesuusii nan deemee qidaamee sa'aatii 3 keessa natti fakkaata. Deemee gaafan gallu mucichi ni na waame sun koree ture akka carraa. Gartuu sana gaggeessa ture. Gartuu sana keessatti nagashee. Asuma turinaan jedhee asuma keessa tajaajiltanaan jedhee chumaanituun jedhu jireenyi koo wal baraa dhufee jechuudha. Sababa hiriyaa keedhaan jechuudha. Sababa hiriyaa koo sanaadhi. Na achumaan qabachaan dhufe amma gaafan jalqaba galu sana koo waan hundumaan dhaabee miti. Hundumtu step by step adeemsa keessadha malee kan dhaabbatu takkaadhaan wanti dhaabbatu hin jiru. Suusii kam keessa warri jiraniyyuu suusii nan dhiisadhanii gaafa yaadanii step by step dha malee waan hundumtuu kan dhiisuu danda'an takkaadhaan wanti dhiisamu hin jiru. Kuma sanaadha jalaan dhiisaa gaafa deemu completely guutummaa guutuutti isa tajaajilutti baga waaqayyoo gara kanatti si fide. Galanni isaa haa ta'u. Jireenya keenya irratti jechuudha waaqayyoo maal na godheera jettee yaaddachuu jireenya keenya waaqayyoo maal si godhee beekame. Akkuma sitti miidha ituun jalqabatu waldaamatti hin qabamne yookiin immoo waaqayyoon tajaajiluutti hin dhufne ta'e jireenya koo ammaa gaafa ni ilaalu meebii na arguu dhiisuu dandeessa asumatti iyyuu. Jireenya hin taane keessatti na arguu dandeessa yookiin immoo lubbuumti koo yoo baatee ta'uu danda'a. Maaliif faawuliin jirres hin hojjetta. Hiriyoota hin taane gaafa qabaattu hiriyoota hin taane wajjin gaafa toltu jireenyi kee iyyuu hin jeeqama. Si gala miti. Kanaaf iyyuu waaqayyoo na gargaareera kanan jedhu rakkina kam keessatti iyyuu wanta kam keessatti iyyuu obsa kan godhadhuu fi abdii isa dhamu akkan ilaalaa deemu sarratti waaqayyoo irratti akkan ilaalaa deemu na godheera obsa kan gabaadhu na godheera indirra gaagga gabaabumatti akkan tasgabbaa'u na godhe waan hundumaa akkan analyze godhe beeku na godhe kan xiinxalu fageessee akka yaadu na godhe na baay'ee na gargaareera. Gaafa namni tokko jijjiiramuudhaaf wanta salphaa miti mini gaafa jireenya kee duraa sana keessatti hiriyoonni kee jiru turanii gaafa jijjiirama kana dhufummoo maal sin jedhan namoonni naannoo keera jiran keessumaa hiriyoonni kee akkamittiin isaan simatan immoo si wajjumaan jijjiiraman isaanis. Jiru amma maal dhabeetu jiru hiriyooti koo warri jijjiiraman hiriyoonni koo baay'ee amma irratti charchii mana kan isaan tajaajilanii hiriyoota akkasiidha kan hin qabu baay'inaan ijoollee charchii tajaajila amma irratti yeroo sana warri turan iyyuu amma gara charchiitti kan deddeebi'an baay'ee isaanii jiru. Kan hafan immoo warra dhaga'uu dadhabanidha isaan. Na wanta itti himtaa wanta gootu hin qabdu miti. Amma gaafatanii haasofnu salphaa fakkaachuu danda'a bana gara laayii. Salphaadha. Adeemsa maal fakkaata ture amma jireenya sana keessaa baatee gara jireenya afuuraa jalqabuun wanta salphaa miti yookaan immoo wanta murtoo guyyaa tokkodhaan jijjiiramee dhufu miti. Kanaafiyyuu namoonni amma sagantaa kana daawwatan keessumaa dargaggoonni jireenya isaanii jijjiirachuu barbaadan hedduun ni jiraatu. Of jijjiiruu kan barbaadu baay'eetu jira. Kanaaf adeemsa akkam ture keessumaa immoo sagaleewwan bakkeeraa dhufan akkamittiin kan isaan deebisuu danda'an. Ilaama fakkeenyaaf namni tokko
jijjiiramtee tamni amma kana duratti jireenya sarbaa keessa turte jireenya afuuraa waan qabdu turte gara gaafa jireenya afuuraatti dhuftu naannaa kee namoonni jiran hiriyoonni kee gufuu kan sitti jira kan siqiiquu danda'u ati immoo situ akkas ta'e sinuun dursin beeknu kan jedhan baay'een ni jiraatu kanaaf akkamittiin darbitee kanatti dhuftee cimanii dhaabbachuun yoo wanta guddaadha yaada namni iddoo adda addaa sagalee dhufuu dandeessee of dandeessee dhaabbachuun iyyuu sirrii kenna gatiittii cimaa barbaadaa iyyuu akkamittiin kanatti darbite jiru ijoolleen sitti qoosan baay'een jiru hiriyoonni kee warra wajjin guddatte baay'een kan sitti qoosan jiru gaafati waaqayyoon tajaajiltee yookiin immoo waaqayyoof dhaabbattee si arganii baay'ee kan sitti qoosan jiru akka tasaa ta'e immoo manni keenya masgiida jaladha masgiida jala immoo beektaa naannoo sana kan jiraatanii warra musliimaadha mitiire hiriyoota musliimaa baay'ees qaba kanan wajjin guddadhe saatii sana natti hiriyoonni koo akkamittiin ምናምን jedhanii qoosaa turanii yoo mandibbilii galeen naasoo ta'eyyuu baay'ee qoosaa turanii jireenya kee jijjiirame meeqatu sii kaffalame ምናምን waan jedhamu jira miti waan akkasii tureera garuu waaqayyooma si mul'isaa deema uffee akka mucaa sanaatu taate jedhamuu moon jalqabe deebee maal taatu akka mucaa sanaa taate tate yoo siin argitu yookiin boonaan argitu jedhamuutti gara kanatti dhufeera fakkeenyummaas ta'e jechuun gaafa jalqabu inni oolu amma kanatti yookiin mana yookiin safara keessan oolu safara biraadha kanan deemee oolu nan argani kanaaf yoo achi keessatti immoo cal jedhaadha jechuun nama tasgabbaa sii gala miti nama akkasiidha namas baasee of mul'isu miti safara keessatti እና amma kanatti ne kekkii dhiiseera achi guutummaa guutuutti immoo hiriyoota charchiidha kanan qabadhe hiriyoota charchii keessa tajaajilan maal warra akkasiidha kanan qabadhe malee warra sana wajjin ittiin fufne yaa isaaniin cufuu yookiin iginoor gochuu miti garuu immoo nanaas ofsiisaa innaas ofnaa normaaliidha garuu akka kanaan dura jireenya koo isaanitti laadhee isaanii wajjin olmaan koo isaanii wajjin waan hundumtuu isaanii wajjin miti jireenya gaarii riyyaan si balleessuus hin danda'a nama bokkee oltu fakkaata yeroo baay'ee kun yaa riyyaan kee mastaawotiidha yookiin immoo wanti dhadhamamte kanaaf iyyuu nama bokkee oltu geetii fakkaattuu fi isaan bukkeetuun oolee ammas carraan ittiin deebi'ee isaanii wajjin badu jiraachuu danda'a. Yoosiyaas maal fakkaata soo jedhamee olmaasaa fakkaataa jedhama. Olmaasaa fakkaata jedhama. Kanaaf iyyuu maybe hiriyoota gaggaarii sababiin qabaadhee fi yoo nan akkasiin dhaabbadhee haasa'uuf ga'e malee tuma akkuma duraatti itti fufeera ta'e badeeraati. Gara jireenya kanatti dhufuun waan guddaadha gatii. Waan guddaadha dhugaa waan. Ammoo jechuun jireenya afuuraa jalqabdee booddee jireenyi kee akkamidha keessumaa ofirratti amma naannoo dargaggeessa taate jireenya afuuraa jiraatte jireenya addunyaa kana wajjin wal simsisanii jiraachuun salphaa miti mini. Ulfaata yaa. Kanaaf ammoo akkamidha. In ulfaata jechuun waaqayyoo man gaafa tajaajilu yookiin immoo waaqayyoo fadda baatee nan jiraadha gaafettu spiritual life ma keessa gaafate galtu rakkoomti wal guuree gara kiyyoon dhufa sababiin isaa yesuusumti gaafa bartoota isaa taasaa ture gaafa nama barsiisaa ture maali sababii kootiif maali biyya lafaa irratti gidiraa fudhattu hin jenne karuma kanaayyuu yaadi innumtu akka sadee dubbateera kanaafiyyuu gidiraan jira yesuus jechuun yesuusin duukaa buuni yookiin duukaa buutuu yesuus kiristoos ta'uuni rakkoo fudhattu jira gidiraa fudhattu tokko jira isuma duukaa bu'uun kee mataan isaayyuu jechuudha ari'atamuun jira sii gala miti kanaafiyyuu rakkoo warra kaan immoo ilaale akkan salasitti mee waaqayyoon duukaa yookiin immoo jireenya waaqayyoo barbaadu jiraachuun koo akkan obsa godhadhu fi akkan isa ilaalaa immoo abdii godhadhu na godhe sii gala miti kanaafiyyuu wanta baay'ee na fayyade jireenya koo keessatti. Naannaa keerra nama jiru qofa osoo hin ta'in hiriyummaa qofa osoo hin ta'in ofiimti keenyaayyuu immoo qorumsi fedhii foonii immoo baay'ee ulfaata miti. Dargaggeessi taate amma hiriyaan keessi biraati gaafa koonsartii sirbaa gurguddaa deemuu ni argita. Sirriitti jireenya biyya lafaa kana nama hawwisiiste miti gaaffii hin qabu kun. Kanaaf wanta akkasii immoo danda'anii dandamatanii darbuun immoo waan guddaadha. Kanaaf isa dandamattee jiraachuun iyyuu anaa fi wanta harkaree walitti dhufuutti. Thank you so much. Inni ulfaata amma gaafa foonii yaaddu foon keenya nu barbaada sirbuus hin barbaada dhuguus hin barbaada wanta garaagaraadha kan inni barbaadu
Garuu ofii keetii miti kana gochuu kanatti dandeessu. Hafuura qulqulluudha waan hundumaa kan si dandeessisu malee ofii keetiin yookiin yaada keetiin ituu yaada koodhaan ta'e nan badan. An of nan sodaadha baay'ee. Kadhannaa makoo yeroo hundumaa yaa Waaqayyo ofirraa na deeggadheen kadhadha yeroo baay'ee jechuudha. Ofii makootiin of balleessuu nan danda'a. Fooniin gaafa yaadu jechuudha. Garuu hafuurri qulqulluu akka wanta sana hin goone yookiin akka fooniif hin bitamne na gargaaruu danda'a. Isatus na gargaare malee tasa ofii kootiin tasa. Amsi agargaaru. Yaa ameen. Guddaa namatti tola. Qophiin kun gaa irra caalummaatti dargaggoota ni madaala yookaan immoo dargaggoota ni fayyada jedheen kana ni yaadu. Kanaaf dargaggoota amma yeroo kana jiran irratti keessumaa jireenya kiristaanummaa qabaachuudhaaf maal gochuu qabu itti yaadame? Jireenya kiristaanummaa qabaachuuf wanti kun yaaduun dirqamadha. Yoo yaaddee waan tokko bukkee keessa mitiire tokkoffaa yaaduu qabda jechuun murteessuu qabda. Murteessuu sanaaf immoo yookiin soosii wayii keessa teessee tura araada garaagaraa keessa teessee murteessuu dandeessa. Murteessuu sanaaf immoo steeppiidha miti step by steppiidha waan hundumtuu kan ta'uu danda'u. Innaa akka isaanii gara jireenya isa Waaqayyoo barbaadutti akka isaan dhufan kan isaan godhuu danda'u kadhannaadha tokkoof tokko. Kadhannaa malee wanti ta'u tokko immoo hin jiru. Yoo isaan kadhatanidha. Yoo sodaa Waaqayyoo keessa isaanii seenidha waan hundumaa dhiisuu danda'a. Baay'inaan sodaadha Waaqayyoon. Foon kanaaf dhala. Gaafa sodaa Waaqayyoo keessa seenu yookiin Waaqayyoon gaafa sodaatu Waaqayyo maallaan jedha wanta dhamutti dhufa. Yoo kana gochuu barbaadde Waaqayyo maallaan jedhaatti dhufta. Si gala miti. Kanaafiyyuu Waaqayyoon kadhachuu qabu. Waaqayyoon yookiin immoo yooma ta'uu danda'u illee nama isaan caalu hin jiru. Yookiin immoo amantiidhaan nama isaan caalu nama isaan caalaa kadhatu. Nama isaan caalaa wangeela beeku. Nama isaaniin barsiisuu danda'u. Nama akkasii mariisisu. Achi sana booda qaxxitaa kun nan dhiisattee hin dhiistu seexanumtu akka itti dhiistu sin gootu. Gaafa itti nan dhiisattee murteessitu seexanni waan biraasii qopheessiti. Waan gaarii. Isa durii qarshii hin qabdu ammati hin qaamta yoo ta'e waan ittiin caatii bitattu hin qabdu caatii sana nan dhiisatte garuu seexanni bitteessi dheeguu dandeessi. Maallaqa sanaaf bitamu immoo sii qopheessuu dandeessi. Baay'ee murtoo cimaa barbaada. Baay'ee garaa jabaachuu barbaada. Si galamti sodaa Waaqayyoo keessa geegalee yookiin immoo kadhannaadhaan wanti sun yoo sii ba'e malee yookiin kadhannaadhaan wanta sana yoo jireenya kee jijjiiruuf kakkaate malee sitti ulfaata. Kadhannaadhaan meebi. Guddaa namatti tola. Yeroo gaarii dabarsaa jirra jedheen akka naannoo. Itti tolaadhaanis. Yeroo tokko immoo waa'ee jaalala haadhaa gaafati kaastu. Keessumaa kan natti tole waa'ee haadhaa irratti seenaaf jiraachisu maal jedha anaan yeroo baay'ee maal jedhamu dursa annaan dursu jedhamte haadholii. Annaan dursu Kanaaf ati aangayoon du'ee akka nu badheetti haadhii waan du'ee addoo akka arguu keetti hin gadditaadha miti yaadichi. Akkasumatti fakkaata. Jechuun namni baay'een hundumtuu haadha isaanii jaallata. Ibsa kana akkamittiin fiduu dandeesseeti akkamitti yaada kana gara sooshaal miidiyaatti fidde? Haadha jechuun beekamaadha hundumaan keenya bukkeetti ilaalcha nuun qabnuuf haadhaa fi amma fakkeenyaaf haadhi koo andu'ee arguu isheerra immoo isheen duutee arguu kanaa wayyenaaf. Andu'ee isheen arguu isheerra isheen duutee an arguu koo wayya. Iski ranaa deebiime. Haadhi koo an harmeen koo andu'ee isheen etuu lubbuudhaan jirtu arguurra isheen duutee an arguu kanaa wayya. Maaliif? Akka isheen duutu beeka. Personally waa'ee harmee koo fi waa'ee faamilii koo gaafa naasa'udha kun. Maariyaam ግን akka namni baay'ee yaadutti haati koo amma duutummaa aantuun du'e wayya jennamti namni baay'ee akkasii yaada. Akkasii yaada. Kan kee immoo galagaltoo ta'ee. Galagaltoo ta'e. Haati koo ati duutee amma haati kee argitu haati kee yoo duutee wayya. Akkasuma wayyanaaf. Sababiin isaa waan isheen taatu na beeka. Etwaan du'ee isheen akka isheen hin dhaabbanne beeka. Akka isheen deebitee nama hin taane beeka. Si gala miti an dhiiradha. Natti ulfaachuu danda'a wanti hundumtu. Si gala miti harmeen koo deebitee nama hin taatu. Sababiin isaa sababii koof akka jiraatte sababiin beekuuf amma. Waan baay'ee dabarsine naaf harmeen koo jechuudha. Maayitti haadhatu maal jettee dhan beektaa? Nana waalinaa mormaan olitti ijoolleen koo gaafa baatee galtu akkan ilaalutti jetteedhan. Inna anaaf haadhi koo waan baay'ee dabarsineerra jireenya keenya keessatti. Even galgala meeqa walammannee bu'aa galgala meeqa dhugaa waaqa walammannee bu'aa yaa waaqayyo galgala kana nuun barisiisin inni beekna.
kadhannee beekna. Maaliif? Kadhannee beekna bakka wantoota haala jiran jechuun dippilii yoo galuu qabatees nan gala baay'ee okay garuu anaaf isheen maaloo nu barsiisne inni beekna waaqayyo nu teessistees maaloo anaan na fudhadhu galgala kana itti beetti isheenis si gala miti haadha koo jechuun nama ituu nuun jirru ji'a shan ji'a dura suma amma dhiyoo ji'a shan ji'a torba dura natti fakkaata beeluudhaan kufaa turte obboloonni koo beeluudhaan anis beeluudhaan kufaan ture baay'ee rakkina ulfaataa keessa turre faamiliin keenya waan nyaannu dhabne amma ollaan nu nuffanitti ollaa bukkee deemne amma nyaata kadhanne amma nu nuffanitti si gala miti rakkatu isla isaan immoo rakkatu ati immoo rakkatta amma jedhamtutti maazariin furdoodha akkuma argitu anaanis እና jireenyin jira mana keessatti dabarsuu fi alatti dabarsu waliin fakkaatu kan koos kan naadha koos kan obboloota koos amma ni keessa mucaa hangafaadha siin hin jenne kun hundumtuu kan ta'e erga abbaan koo du'eedha abbaan koo gaafa ture sirra kan nayaa garuu deebi'ee hojii barbaaddatee iyyuu hojjetaa nu jiraachisa faazariin gaafa ni dadhabu garuu anuma jira still now haadhi koo Wallaggaa Yuunivarsiitii keessaa biddeen tolchiti si gala miti damooza 5 ji'aatti nyaatu garuu 5,500 yoo baay'ate 800 halkan sa'aatii 10 fo'etti deemti barii jala 10 fo'etti deemti halkan keessa sa'aatii 1 fo'etti galti lapheen ishee yoo dadhabee fuulli ishee jijjiiramee gurraachee jechuudha waan tokko hin fayyaduun hojii malee taa'u irratti hojjetti 5,500 5,800 dhuguma faamiliin jiraachisa kun hundumtuu eenyurra jira narra jira waan hundumtuu jechuudha still now faamiliin koo harka koorra jiru haadhi koos obboleettiin koos obboleessi koos obbolaa lama hin qaba durbaaf dhiira jechuudha saantii xiqqoodha narka jiru si gala miti harmeen immoo jechuun miiningii haadhaa iyyuu kanan bare erga rakkinni nutti dhufeedha baay'ee dhimmayyuun godhadhuu fi amma kanatti faamiliifan akka nama warra kaanii nan gala nan nyaadha nan baradha kanuma si gala miti rakkinni garuu akka haadha koo baruu na godhe si gala miti haadhi koo maraatteetti hidhamuu fi uffattee deemti uffattee deemte hidhamuuf immoo maraatteetti qofaa karaarraa isaa deemtanis akkasuma beeluun manuma keessa taayyuu anaan na kuffisee beeka obboleettii koo beeluun kuffisee beeka mana barumsaatti hiriyoonni ishee amma dhufanii maanni boona maanni yoo si amma akkas ta'utti maal eegda maal rakkoo mana keessa jiraadhanii hiriyoonni isheellee kan warri kilaasii baratan dhufanii gaafa sitti manii saayikoo akkam miidhamuu dandeessa dhiira taatee gaafa faamiliin hiriyoonni ishee dhufanii akkasiin jedhan waa gochuu dadhabdee ati ammasiin jedhaniiti biraazariin koo mana barumsaa dhuunfaa barata ture xiqqoo ta'e garuu waan fudhatee deemu dhabee nyaata fa'a dhiyoo mana dhugaa waaqa waan fudhatee deemu dhabee guyyaatti hafu baay'eetu ture buskutii yookiin immoo cornaaqqee bitamne kokorii immoo cornaaqqeedha ishee bitee fiidha kan birrii 10 namarraa fuudhee ishee bitee fi isa fudhatee ittiin oola innumtu rakkina bare waggaa 10 waggaa 9tti jechuudha rakkina bare እና armee koo rakkina keessatti hin bareeni baay'ee jechuudha isheen abbaa kunaan jette akka abbaa isheetti ni ilaaltama baay'ee dhugaa waaqa siifa jiraachisuun ameen እና armee jechuun nulfaata jecha kamiin akka ibsitu iyyuu hin beektu ani immoo armeen koo armee warra kaanii bakka buutee yaada gaafa namaa haasa'u jechuudha namni baay'ee akkasidha namoonni baay'ee gola keessatti waan dabarsan alatti waan dabarsan waan bira si gala miti baay'ee እና armee koo jechuun yoo ni ilaalte ta'e asumaan baay'een si jaalladha እና dandeessuudha baay'ee obsituudha jecha isheef hin qabu garuu wanta ni yookiin anaaf milkaa'insa dhadhee kana yaadu asuma wanta dubbadhu milkaa'insa dhadhee kana yaadu geera dhadhee kana yaadu armee koo makiinaa mataa koo keessa bitee gabbiinaan kan taanaanii nama dheessuuf hin induus siifa godhu dhugaa siifa godhu armee koo makiinaa mataa siifa jiraachisu makiinaa mataa koo keessa taa'e kun baay'ee qaaliidha dubbadheera dhugaa waaqayyo እና armee koo gabbiinaa mataa koo keessa makiinaa mataa koo keessa gabbiinaa kaayina wajjin iddoo tokko deemteenna milkaa'insi kana caalunaaf jira yaadu gammachuu guddaadha isaaniif waan makiinaa miti waa tokko shaashii tokko bitee gaafa galtu akkam isaan gammachiisa nama xiqqoo gaafa gootuuni baay'ee gammadu waan ittiin gaabbuun qabu mana armee koo wajjin waggaa 3 guutuu anumarra turanii jechuun
anuma gargaaraa ture. Firoonni baay'ee turaniiru. Firoota baay'ee qabna. Baay'ee maddoo guddaa kan ga'an. Takkaasee gargaaru, lammata si gargaaru. Zan maanni amma yoomiitti dhaaf hin danda'ani. Wanta namoota dhufa. Kanaafiyyuu bakka uffeen attee itti haadhiku yeroo kanarra. Waan guddaan godhu. Sin qabaachuu isheettiyyuu gammachuu guddaadha. Sitti meeraman koo yeroo ta'e irra koo eessa ga'a miti jechuun nama abdiin irra godhamu miti man. Ofiyyuu danda'ame nama hidhamaa turedha. Garuu deebi'ee waaqayyoon gargaaree umurii koo kanatti haadha koof geera obboloota koo warra xixiqqoof geera. Si gala miti. Kanaaf immoo baay'ee manatti tola. Bagarra kadhee baganni badhee bagayyaadde. Darba wanti hin darbin hin jiru. Wanti hin darbin hin jiru ammas. Yeroo kanatti namoonni sagantaa kana ilaalanii miira kana yookaan immoo haala kana keessa dabarsan jiraachuu ni danda'u. Wantoonni akkasii gaafa dhufan jireenya keessatti maal gochuudha kan nuti qabnu jechuun namni koo hin darbamu obsi ollaan akka bultee beekaa akkatti bulee baatu beekaa jedhan. Kanaafiyyuu amma gaafa teenya odeessuun namni sagantaa kana ilaalu salphaatti fakkaachuu danda'a. Garuu namni iddoo sana irra taa'ee jiruuf maal jechuu barbaada? Nama yeroo kana haala sana keessa jiruuf. Nama haala sana keessa jiruufi dirqama obsi wanta dhame jireenya isaa keessa jiraachuu qaba. Obsiin jiru taanaani ammayyuu itti ulfaata. Sababiin anis obsa dhabeera baay'ise. Obsa dhabeera. Eeguu wanti jedhamu ni ulfaata jireenya namaa keessatti. Wanti eeguu jedhamu yookiin immoo bortaa laata waggaa dhufuu ta'a laata itti wanti dheegdu tokko baay'ee ulfaata. Wanta sanaaf sababiin isaa amma akka mataa kootii yoon dhufee rakkinaa gara rakkinaatti sarpiraayizii ta'an bula malee wanti haaraa wanti uumamu tokko hin jiru ture. Rakkina xiqqoo tokko yoon argee borimmoo itti cimee dhufa ture. Siga amma humna koon ol ta'utti amman siyaamee koo fajjeesuu yaale haadha koo ilaaleen dhiise malee haadhi koo of ajjeesuun barbaaddi nu ilaaltee dhiiste malee. Siga lamiti gaafa haadha koo ilaalu jireenya isheen ana booddee isheen jiraattu erga of ajjeesee booddee jireenya isheen jiraattu gaafa yaadu garuu natti ulfaata. Hiriyyaan koo jira. Hiriyyaan koo ragaasii ta'uu danda'a. Mucaan roobsanidha. Isaan siyaamee koo finna ajjeesa dheerama. Siga lamiti. Garuu immoo nan darbe. Hin darbe hundumtisa. Akkuma waaqayyoo yoobiin rakkina kee akka bishaan darbeetti sana irraanfachiisan jenneen akkuma sana waaqayyoon dabarsa. Wanti hin darbine tokko hin jiru. Garuu na ijaaraa ture. Garuu salphaan miti. Darba gaafa jennu salphaan miti. Salphaan ta'u miti. Salphaan ta'u. Waaqayyo garuu hojjechaanii jira kabbaasan. Anaan koo rakkina sana keessatti na qabe. Waaqayyoon kanan bare koo rakkina sana keessatti dhaam. Isan gaaficha deeme caala isa waggaa 4 dura waaqayyoon bare caala sammana waaqayyootti deebi'e caala koo isan rakkina keessatti waaqayyoon bareetu anaa fi waaqayyootti akka na butu godhe. Afurri qulqulluu baay'ee na jajjabeessaa ture mana. Si gala miti. Kadhannaan irraa badeera naan. Jechuun waan taatu dhabdee amma halkan muluu bu'aa bultu. Iji kee gaafa ganama kaatu sitti boqoqa. Si gala miti. Inni darba gaafa namni siin jedhu yookiin abdiin kutatiin gaafa namni siin jedhu tokko qallaalii miti. Akka isaan haasa'an miti min ulfaata. Namni koo gaafa rakkina keetti mattu abshir siin jedha. Abshiriin sun garuu waa gochuu dhiisuu danda'a. Amma namatti himtu garuu waaqayyootti himtee waaqayyo garuu waa sii gochuu danda'a. Si gala miti. Waaqayyootti himtee waaqayyoon illee taasisuu keessi wayii. Amma namatti himtee namarraa dheeddee waaqayyoon komattu waaqayyoomatti himtee dheeddee yookiin na dheegisiin jechuu danda'a yookiin immoo obsa. Baay'ee gaafa rakkinni sitti dheerata yookiin qorumsi jireenya keetti baay'achaa dhufu obsa si barsiisaara. Baay'ee obsa si barsiisaara beektaa. Qorumsa sanaanis jireenya kee baduu danda'a baay'ee. Si gala miti. Seexanni qorumsa sana keessa akka jirtu hin irraanfatiin. Akkati for example amman ofin ajjeesa deenkee taanaan koo bakka seexanni galteetti qorumsa sana keessa. Qorumsa sana bakka kufeera jechuudha. Si gala miti. Kanaafiyyuu qorumsa waaqayyo gara jireenya keetti fidu dirqama mo'achuu qabda. Waaqayyoon akkasuyyuu wanta tokko kadhattee sa'aatii sanatti sii godheera. Garuu yeroo eega. Waaqayyo jechuun immoo waaqa taayimingii eeguudha malee waaqa waan hundumaa taayimii yookiin yeroo mataa isaatti hojjechuu danda'uudha malee waaqa akkuma jetteen fidu. Akkuma kadhatteenis kan dhufu jira. Garuu fedha isaadha. Waan hundumtuu fedha isaadha. Wanti fedha isaa malee dhufu immoo jireenya keef badiisadha.
Kanaafiyyuu si'umaan sittiin tolu iski kana keessan darbeetti haasoof ituma milkaa'uun keenya oolu ammayyuu waan isaaniitti himu milkaa'uun isaanii oolu guddachuun isaanii oolan iddoo namni ga'e tokko ga'uun isaanii oolan iddoo namni ga'e yoo son taane abbaa nama sana caalaa ga'uu hin danda'u garuu seenaa qabu bakka seenaa haasa'atan amma dabarsaaru miti wanti isaan dabarsaaranii deebi'anii jireenya sana hin jiraatan rakkina sana yoo dhageesse ta'e iddoo ta'etti injooyi godhaa hiriiran rakkina amma jiraachaa jirtanitti injooyi godhaa maaliif deebitee hin jiraattu siigalee miti jireenya rakkina amma rakkachaa jirtu kana deebitee rakkattu bakka rakkattee darbiteettaa jireenya biraas deeggataa darbitee guyyaa tokko haasofta siigalee miti naan ulfaata jabaadhu hin darba jechuu miti garuu immoo obsa godhadhuudhaan hin darba darbuun darba waaqayyoo irratti abdiin kutatiin malee hin darba obsan fixatiin malee hin darba abdiin kutatiin malee hin darba wanti hundumtu. Darbeera jechuu hin danda'u garuu isa sanarraa hin jiru isa beelaa sanarraa ta'u akkam ta'e dhugaa waaqa jireenyuma kootii yookiin waamatee hin ta'a malee waamatee hin ciccitee mallee ta'a malee akka isaan beelaan hin godhu. Saatii sana eenyuyyuu na ilaalaan ture saatii sana eenyuyyuu gurra naaf hin kennine sii gala miti. Amma garuu xiqqoo masheellee akka isaan hin beelofne nan godha. Amma garuu nyaata isaan nyaachuu danda'anii yookiin wanta isaan barbaadanii akkamuma ta'e gochuuf hin danda'a. Sii gala miti muluu garuu wanti sun darbeera jechaa hin jiru. Darbeera jechuu hin danda'u. Kun kan ta'e baay'isoo'ee riyyaa kootu etoo riyyaan koo tokko hin jiru ta'e baay'isoo'ee jireenya koo dhabeera. Obboleettiin koos jireenya ishee dhabdeetti. Isheenummaadhuma ishee maal ta'e beektaa yeroo tokkotu normaalii hin beelofnaa gaafa beelofnu garuu yookiin gaafa nyaanni mana keessaa dhibu gaafa qallamni akka maatiitti gaafa haasoftu qallamni gaafa dhumu yookiin waxiitu hin jiru yookiin immoo biddeentu jira yookiin biddeen jira yookiin waxiitu hin jiru ture garuu guyyaa tokko maal ta'e karaa ji'a foonitti fakkaata biddeenis waxiinis hin jiru mana keessa yaadaan immoo saatii sana hojii dhaabeen ture baay'ee yeroo kaan illee baajaajii faannoo fan ture baajaajii ofeellee ganaman hojjedha amma kasaatiitti hojjedhe samman kasaatiitti hojjedhe sana misaaf hin fidee birrii kennaaf ofii koo dhugaa waaqa buskutii birrii 10 bitadhe nyaadha saatii sana deemeen kennaaf maannatiin hojjetta miti maaf alaa nyaattu naan jedhu riyyoonni koo garuu birriin isaanii sana alaa nyaadhu caala maatii koof haadha koof obboloota koof na fayyada sii gala miti innaa saatii torbee sana keessa maaltu ta'a hin dhibe biddeenis hin dhibe waxiinis hin dhibe bishaanillee birrii tokkoon jaarkaanii tokko bittamete beektaa yoo ta'e dura amsaafaa ture yaadatte yoo ta'e amma garuu gaafa birrii tokko sana birrii lamafaa sana waan ittiin bitannu dhabnee ollaarraadha bishaan ergifanne kan dhugaa turre akkas ta'e gaafa akkas ta'u sanatti hojiis nan barbaade nan dhabe gaaficha sanadha kan hiriyyaa koo jenni muuzeemii kooliidarii maga bara sanadha kun kan ta'e hiriyyaa kootti inni gaafa naagamu waan tokko hin qabu garuu akkas dhadheetti inni hiriyyaa kootti gaafa inni immoo biineedhama biinitti gaafa inni immoo inni immoo deemee waan hundumaan imimaayyuu qabachuu hin dandeenye gaafa taa'ina bukkee taa'ina dhaggeeffatu jireenya isaanii hojiin hin jiraadhu waan biraa dhaka akkan hin qabuutti beeku akka faamiliin koo qabaniitti beeku yaa achi saatii sanarra maaltu ta'a biddeen hin jiru waan hundumaan hin jiru yaadaan saatii sanarra hojiirra hin jiru saatii masanarra immoo hiriyoonni obboleettii koo dhufanii maanni isheenuu mana barumsaatti kukkufaa jirti maan rakkina jira mana keessaadha kan ishee kuffisaa jiru garuu beeluudha dhugaa qanii lamafaatu hin nyaatiin bulu dhugaa waaqayyo sii gala miti dhiira taatee mucaan gafa taatee immoo maal akka sirra ga'u yaade qaxxataa isaan deema ani waan hin godhu gaafa hin dhabu barii 12tti ba'ee fuula isaanii yookiin isa maazariin boossu ilaaluu mana dabbaree barii 12tti hin ba'a waldaa maqaan yesuusii calalaqii achi keessa hin deeme ciisaa galgala 12 keessa hin deebi'a. Garuu waaqayyo waan haaraa godhee na dheeganatti fakkaata. Gaafa mana galu garuu yookiin ammas bu'aa jiru yookiin bakka fuulli isaanii waan manjirree keessa jiru bakka. Achi sana ilaaluun anis beelaan oolee baay'isee waan hin nyaadhu hin qabu. Hiriyyaan koo tokko jira. Innis hin qabu. Na wajjinuma rakkachaa oolannis.
Zimmadee mana ilaala waan godhu hin qabu ka. Achi nambaa mana riyyaa tokko jira. Naannoo sana. Naannoo sana immoo mana isaanii immoo waayifaayi jira. Akka nama waayifaayi fayyadamutti galgala nan deemaa amma isaan irraatii nyaatanitti mana isaanii keessa taa'ee waayifaayi fayyadamu. Gaafa irraatii garuu isaanis baay'ee na jaallatu nyaadhu malee naan jedhu. Gaaficha dhaqanan nyaadhee galuu nyaata. Si gala miti garuu faamiliin koo waan argatan sa'aatii sana garuu ton peestaaliitti fuudhee fi galee natti tola ture nyaata sana. Eenyuyyuu hubachuu hin danda'u eenyuyyuu understand gochuu hin danda'u haadha koo. Inni uffaniini inni arrabsaniini ollaamtiyyuu jechuudha. Maanneetitu qabdee dhuni jireenya sanuun kanaan dura jiraachaa ture. Maafdhaa faamiliin fira nuun qabnuutu baay'ee mooverii sooressuutadha. Garuu namni galagalee nu ilaalu hin jiru. Sa'aatii sanarra jechuudha. Jirta daadaa koo tokko. Ishee mana kan nu ilaalu ishee mana kan nu yaadatu. Garuu namni si nuffaamu. Baay'ee ma si nuffaamu. Yooma dabbaraallee si godha malee baay'ee si nuffaa namni. Dhugaa waaqee. Achi maazariin amma ollaan arrabsaniitti. Amma tuffataniitti. Ituu qabdu amma akkas taati. Ituu qabdu nurraa liqeeffatti. Warumti suuqii naannoo sanaallee akkas jechuu ni jalqaban. Si galamite. Achi yaadi kana natti baay'ate. Ituu meedhu qanii tokko nyaanna galgala. Qorsiin nyaatiin oollaa. Iraatiin nyaatiin misaan nyaatiin oollaa. Iraatii irratti maal gooti? Daakuu namarraa liqeeffatti kan midhaanii. Daakuu midhaanii sana akka daabbootti toshiiti isa fataffattee bishaan itti fataffattee nyaanna galgala sana. Garuu haadhi kun ilaaltee jajjabaatti ani isaanii ilaaliin jajjabaadha. Wal jajjabeessana. Obboleessi kun waggaa 10 iyyuu rakkinni maal akka ta'e hubachuu jalqabe. Si gala miti. Gaafa hubachuu jalqabe sanatti obsii kan jedhame mana keenya keessa gale kanan na fayyade. Baay'ee mana fayyade. Zan akkas ta'a. Har'a yoo nyaanne boru hin jiru. Har'a isa nyaannu koo galgala qaniitti takka nyaanna bakka boru immoo hin jiru. Akkas ta'e isa kanaan dura hin beeku caalaan baay'ate beekta rakkinan. Zan charchii keessan deemee olaqa akka malaku. Nama hin beekus natti hin dhufu. Karaa faarran takka gangaladhee faan bu'aa koo bilirra. Dhugaa waaqa takka gangaladheen bu'aa safara keessa. Takka immoo namni hin argine deemeen ta'a. Takka waldaa keessan deemee ciisa. Garuu gaafa hiriyoonni koo na arganii amma kana keessaa nan uffadha. Wayyaa qulqulluu uffachuu koon dhiisu. Natti bareede ba'uu koon dhiisu. Haadha kootti simeera. Tu akkam rakkattee tu akkam gaddite namatti baastee mul'isi rakkina keedhe. Isheenis waan qabdu miicattee baffattee baate. Si gala miti. Erga namni akkasiin jechuu jalqabeeti. Erga namni amma koo rakkina kee namatti himteeyyuu maaliin sodaa maaltu na ajjeese beektaana. Rakkina kee deemtee namatti himtee innis rakkina sitti himamu. Furmaata hin argatu taana ammaaf deemtee itti himta. Achi saatima sana keessatti hiriyaa koo tokko bukkee hin deeme. Hiriyaa koo tokko bukkee gaafa hin deemu faamiliitu caammaa bituu dhodhanii gara 5,000 immoo akkam gashaniif. Gaafa gashan sanatti faamiliin koo keezii akka kanaa keessa jiru. Rakkina keessa jiru. Innaa hiriyaa koodhaa jireenya koo hin beeku na wajjin fo'achuu malee. Na wajjin yeroo dabarsuu malee jireenya waan tokko waa'ee koos na gaafatee hin beeku. Baay'ee garuu faamiliin isaa qabu. Achi caammaa meeqaan bittaan jedheen 3,000 naan jedhe. Achi kara 2,000 tirfii qaba. Achi rakkina namatti himuus hin jaalladhu guyyaa sanadha kananii obboleessi koo inni xinnoo waan ganama nyaata fudhatee mana barumsaa deemu hin qabuuti 200 naali keessi hin jedheen. Achi ilaamee naan jedhe. Jajjabaadhu naan jedhe dhugaa waaqadha wanta jajjabaadhu naan jedhe tuunuun hin dhalatini abbaan koo faadhi koo haraqee baasanii waan isaan tataa turanii naam jedhe kana natti hime. Isa sana natti hime beektaa. Gaafa isaan dhalatan garuu faamiliin isaanii leevilii biraarradha isaan baay'ee sooressadha. Achi jajjabaadhu naan jedhee zimmedee bakka birrichas naan kennine. Garuu birriin 200 suni anaaf iddoo guddaa qaba ture. Tunaadha koo fuudhee deemirate. Rakkinatti mee rakkina isaa jaarraa meeqaffaa keessaa kaasee natti hima. Achi bakka eegasiiti namatti na hubatadhee yaadeen ture baay'isa. Garuu na hubachuu hin dandeenye. Achi nan dhiisee ergasiiti namatti himuu hin dandeenye. Macarrashaa irratti hiriyaa koo tokkotu sanbiiniin siin jedhe satti hin hime.
rakkina meeqa booddee isatti hime. Baay'ee mana keessaati nyaata hin dhabeeka. Sadhumaa dhagaa kun. Sadhumaa guyyaa isaa too riyyaan kun dhageen dura isa guyyaa dhumaa isaa torbee lama moo kan booddee mana keessa nyaanni hin jiru. Guyyaa tokko nyaatiin bulee guyyaa lammaffaa dhaga. Gee akkasuma dhukkubeen beeku. Baay'ee garaan ciniinee haadhi koo akkuma sittiin biddeen toshuu deemti Wallaggaa Yuunivarsiitii achi deemti itti obboloonni koo mana barumsaa jiru. Isaanis waan nyaanne baay'isoo. Dhugaa waaqa waan tokko hin nyaanne. Achi waan hin godhuun qabu. Baay'ee mambeelee baay'ee jechuudha. Kwaarii olii galee ni ga'a. Kwaarii keessa olee tiimii gartuu faarfannaa keessa olee galee mana. Galee baay'ee mambeelee. Achi waan hin godhu dhabee macarrashaa irratti nan kufe. Suma kufee nan ka'e. Namni tokko hin jiru mana keessa yaade. Kufeen nan kufe. Ka'ee qodaas gurgurtee fixxeetti maazariin baay'isoo. Qodaa mana keessaatti wanta gurguraa medhamee yaadamu gurgurteetti. Si gala miti. Qodaa abbaan kollee hojii hojjechaa ba'e. For example madooshaa faasanu hin jennu beektamne. Waan akkasiyyuu gurgurteetti. Waan nyaannu gaafa dhabnu jechuudha. Qodaa babbaastee nagaddeetti. Rakkattee. Baay'eema waan gootu gaafa dhabdu isa qofaa karaarra lafa beektamti maazariin. Isa qofaarra teessee faasoftu. Karaarra teessee haasoftu. Akkas taateetti. Gaafa isa ilaalu garuu baay'ee sammuu na dhukkubanan. Maaf waa gochuun dadhabe. Hatuun dadhabe mitan. Hatuuf immoo waaqayyo jireenya spiritual life keessa hin jira. Tajaajilaan jira waaqayyo. Achi distii faa sibiila miti isa walitti hin qabe. Distii mana keessa yeroo walitti qabe qoraaliyoo beektame. Warra isaanitti gurguruu fedhe eessaa dhufure. Nan eega obboloonni kosaatiitti galantu ga'e. Yoo mati isuma gurgureellee buskutii biteen eegaan hidhe dhugaa waaqa. Nan eega eessaa qoraaliyoonis dhufuu dide. Bakka macarrashaa irratti ba'een karaarra taa'e. Karaarra taa'e yooma namni dhufe nama hin beekus nama hin beeknes yoo dhufe maal beektaa tokko suuqii deemee yookiin warra safara jiran deemee gaafachuufi maazarii lilliqeeffattee arrabsamteetti. Si gala miti liqiin sanarra jiru iyyuu hin deebine kamni itti gaafadhu hin qabu. Kanaaf achi ishee tokko hin argadhe dubartii safara keenya jirtu tokko. Gaafa isheen argu jechuun amma kanatti haasaa hin qabnu. Akkasiin jedheen suuqii isa sanaati 200 liqeeffadhee na caqacaqaartiin jedheen. Jireenya keenya tokko asidha. Na caqacaqaarti amma hin deemee baasuuttiin jedheen. Si galamti jireenya keenya tokko as fakkaata. Qabna garuu waama fakkeessin achi booddeen si baaseen si kennaati. Naa kenni 200 nan kennaaf ennaan deemi suuqii isa sanaati qaba deemi fudhadhu naan jette 200. Nan gammadee miti isaatii sana. Suuqicha jala moona shaa jiraachuma jala biskootiif shaa nuke manuma safaruma yaade. Eenyuyyuu sin hubatu eenyuyyuu wanti siin jechuu hin danda'u safara keessadha. Isaafeeni birrii kaayee fi nan eege siistarii gaafa dhiitu baay'ee gammadde siistarii nu beeloftee turte. Na jedhi durbadha yaade. Durba taatee gaafa beeloftu immoo yaade. Ganaa tiineejiidha. Ganaa guddachaarti. Mana barumsaatti gaafa ishiin kukkuftu yaade. Saayikoo namaa yaade. Nuun abbaan keenya akka nama ilaalluutti godhee nu guddisne. Waan hundumaa ofitti hir'iseedha kan inni nu guddise. Jireenya namti dabarsiisu jireenya biraadha seenaa biraadha dhugaa waaqa. Innaa macarrashaa irratti galgala jala isa kanatti nime biiniitti. Biiniitti gaafa inni immoo na dhaggeeffatee lalisaa birraa beekta. Lalisaa birraa kam ture? Lalisaa birraa jechuun warra chaaritiyaattis nama gargaaran isaaniin beekta. Lalisa sadii dheeraa jechuudha. Inni hiriyyaa godha. Hiriyyaa godha gaafa hiriyyaa baay'een qaba kanan wajjin ladhee guddadha. Garuu hiriyyaa waggaa 2 waggaa 1 kan waggaa 1 gidduutti bareeda. Baay'ee makanatti intisi keessatti. Wajjin oollaa gaafa firii taayimii isaa wajjin oollaa wajjin dabarsina. Garuu eenyuyyuu saatii sanaa jireenya koo eenyuyyuu hubachuu hin danda'u. Si galamne lalisaatti biiniin itti hime akkasidha boonaan akkas dabarsaara jedhee taase. Sana booda lalisaanii natti dawwalee katte ta'a. Jechaan inni irraanfanne keessaa sa'aatii 4 keessa galgala natti bilbile. Ani immoo sa'aatii 4 keessa muka jalan ta'a istaadiyeemii dukkana keessa namni hin jiru dhugaa waaqa. Sa'aatii sana. Galeela charchii oliini nan galee gaafa mana galu maal nyaannaa jetti maazariin teessee gara girgiddaa akkas jedhee naggeeffadhee nan bee bakka.
Si gala miti lama keessan galuu fedheen ture. Waan yooma waan tokko jiraate dheen galee ture. Garuu maal nyaannaa seenyee ture nambee muka jala deemee taa'u ilgara. Tuun taa'unaa dawwale. Yoo seenaan jedhe. Askii amma of harkaati qabeenyaati qabdu maalidhaani. Bilbiluma kana qofaadhaan jedheen. Bilbilichi immoo caccabduudha baay'ee. Sa'aatii sana achi kanadha. Itoo amma sa'aatii kana bilbila sana attuun sirraa buttee fiiddee maal goota yookiin si'aattee maal gootan. Anuun kolfan jedheen. Baay'ee waan biraa keessan jira maaliif akka naasoo hin beekun ture. Ani rakkattoota baay'een gargaaraa oola. Kan kee garuu riyyaa makoo taate akkamittiin akkasii wallaalee nan jedha. Uffatatu baay'ee si dhoksaa ture jechuudha nan jedha. Yeroo sanatti maal naa godhe birrii humna kun birriyaan iyyaannee naa gashee baay'isa. Waan baay'ee erga natti taasee booddee birrii amma sana naa gashee. Nan gammade fiigee maazariitti hin fiigee. Maazariitti fiigee lalisaan beektu sa'aatii sana. Mucaa riyyaa godha akkas godhe. Naa birrii amma kana gashee jedheen itti hime. Isheen immoo sa'aatii sana masoobii ol kaastee kadhatti. Dhugaa waaqa masoobii ol kaastee bu'aa kadhatti. Gaafa natti himu akkas jedhennaan hin maraatte. Meebii nana manuun laata dheen maazarii qas sadee fuudhee ba'e. Manni keenya immoo akkasidha ammoo kanaa ga'a. Jechuun xiqqoodhaa nama biraa jiraata miti. Sagaleen nama biraan dhaga'ama warri jireenya iddoo biraa mana biraa keessa jiraatan. Kanaafiyyuu fuudhee ba'een alatti lalisaa fi maazariin silkii walitti kenne maazarii wajjin haasofne. Maazariin baay'ee bu'aa lalisaa sofsiiste. Lalisaan baay'ee gaddee bakka amman danda'utti sin gargaaraa jedheni. Amman danda'utti ji'aatti 2,500 gashaa jedheni. Isa birrii sanaa gashee malee jechuudha. Siin gashaa jedheni lalisaan erga jireenya koo keessatti dhufee yookiin erga itti himame booddee isadha jireenya koo kana akkana jechuun etuunni sa'aatii sana yookiin galgala sana naan dawwalle teeti obboleettii koo dhabeera. Yaaltee turte. Si galamee obboleettii koo dhabeera. Obboleettii koo dhabe jechuun immoo anis duukaan bu'aa maazariinis akka duukaa buutu beeka. Si galamee lalisaanii wanta xiqqootti fakkaachuu danda'a. Dhugaa waaqayyoon sitti himaa lubbuu obboleettii koof lubbuu koo sheeran. Ani wanta yaadaa ture wanta biraadha. Sana booddee rakkinni dhibaa miti rakkinni jira garuu lalisaan amma danda'u. Akka abbaatti akka obboleessan gafaatti. Ifin obboleessan gafaa naa ta'eera ammayyoona. Maazariin akka mucaa isheettidha kan ilaaltuun. Obboleessa kee hangafaa naan jetti. Inna baay'ee mana gargaare lalisaan. Sana sanaan hin qabame sana sanaan naman ta'e yaadamu mayyuu deebi'e. Malee wanta ni yaadu seexanni wanta sammuu kootti fidu waan biraa ture. Waaqayyoo karaa baay'eedha kan hojii isaa hojjetu namarra buleedha kan inni hojii isaa hundumaa hojjetu iyyuu dhugaa waaqayyoo isaan jiraachisu ammayyuu hojii guddaa isaan hojjechaa jiran amma baay'ee waaqayyoo ammas dabalee isaanii fakkeenya warra kaan isaan gargaaru baay'ee namatti akkas ture riyyaa dhugaa jechuun etuun itti madheerate akka inni na gargaaru beeka garuu rakkinaan fuula namaa dura dhaabbachuun akka inni ulfaatu beeka riyyaa gosa tokkotti meenaan akka inni naan jedhe sitti meen ture deebi'ee immoo lalisaatti immoo biizii ta'a nama gargaaraa oolu maadhiin itti namnutti baay'ata miti rakkatoota meeqa gargaaraa oolu anis itti dabalamure garuu na hubate bakka na gargaari isaatii sana maazariin kun gammaddee wanta ta'e uffeette bakka uffeette gabiin sun hin jiru ture liqirra jiru gasheen isaatii sana kan maasonirra jiru gashee uffeen dhiqatte taandee midhaan bitee fi dhugaa waaqa waan mana keessa barbaachisu bitameefi zan bichaa waaqayyo gaariidhaan dabarsaan hundumaa. Salphaa fakkaachuu danda'a namoonni amma akkas kan ilaalanii gaafa taa'ame haasa'amu salphaa fakkaachuu danda'a. Salphaa fakkaata baay'ee. Akkuma waaqayyo jireenya namaa irratti hojii guddaa hojjeta. Eenyuyyuu namanu yoo isin jireenya akkasii dabarseeraamu eenyuyyuu namanu namni meeqa na wajjin jiraachaa namni naamanu hin jiraana. Si gala miti garuu isa wayya gaafamtaa yaadu kana wayya. Etuu hundumti isaaniiyyuu dargaggoonni jiran hundumti isaaniiyyuu ta'u akka kootii waan hundumaaf keessatti qabatanii yeroo isaatti kodhee geem fidaa waaqe yeroo isaa taanaan dhabaa isa bakka lalisaa naa kaase riyyaa makootii natti siqeetuma wal argaa olluu iyyuu beeku ture saatii masaatti garuu waaqayyoo barbaade saatiitti barbaadu jira miti saatiitti hojjechuu barbaadu maaloo yaa waaqe
የመጨረሻ ቀንናን ኮኮ ገልገለ ሰና እቱን በሪን ዱራ ሳለሊሳና ጎርጋሪ ጉይቻ እቱን በሪን ዱራ ገልገለሳ ሳቲ ቶርባ ኬሳ ዱጋ ዋካ አይ ቤት ተምቴ አይ ያዋቂ አይ ቺበቀ ነረፈ ቦይ አይ የመጨረሻ ቀንናን ኮ ዋን ባይን ከረደም ቱሬ መጨረሻ ዋን ተኮ ሲንጀነ ገለቶሚ ሲንጀነ አይ ያዋቂ አይ አባኑን ጀደ ዱጋ ዋካ ዋንተን ሲንሶምኔ አባኑ ilmasa abbamtinni fooni ilmu masasa fooni jiu garaatti injabaatam kan ammanni beeloti ammanni rakkatutti taayini ilaala abbaan waan hin galamne keessa gala malee ati immoo harka keerra waaqa uumte taate abbaa koo taate harka keerra waan hin dhumtu jira waan hin gochuu dandeessa amma labsuu ijaatti koo waan hin gochuu danda'u addaadha abbaan fooni erga akkas mucaasaaf yaadee akkas godhatee an mucaa kee miti yaa waaqe ay edirafe dhugaa waaqa garuu guyyaa ganamas akkababii nan kufee manatti nan kufee galgala isaanii lalisaan naa dawwalee akkasuma godhe ci bakka nan taragaa keessaati san waaqayyo isaan eebbisu ammas dabalee isaanii fakkeenya amma Yosiyaas maal godhi darbee jedhamu barbaaddati saatii sanan ammarratti jechuun sitti meeramman jechuun haadha koo ammarratti kanan yaadee koo keessa jiru karoora baay'ee namni karoora baay'ee qaba jireenya isaa keessatti miti karoora qabu keessaati immoo wanta jalqaba milkeessuu qaba hundumtuu toora qabu miti kana booddee itti immoo wanta pilaanii gootu jira jalqabammaan kana irratti hojjechaa jiru naa milkaa'e maatii makoorattidha kanan hojjechuu barbaadamu maatii koo booddee garuu gara muuziqaa yookiin immoo gara faarfannaa irratti waaqayyoon tajaajilu qofa irratti xiyyeeffadhu gara hojii waaqayyoo garatti Yesuus mul'atu karaa sana hojjechuun barbaada. waaqayyo si gargaaru Ameen. ammas guddaan tolega xiqqoo yaada bal'aa kaasnee sirriitti haasaa turre wanta hundumaa waaqayyo yeroo isaatti ni sirreessa gara fuulduraattis ni sirreessa jedheen kan amannu waaqayyoof galannata waan hundumaaf iyyuu እሺ mee akkasumas immoo TikTok irratti yaadota garaagaraa kanatti kakkaastu yeroo tokko immoo maal jettee waa'ee ijoollee naqamtee sana faarsita waa'ee ijoollee naqamtee እንደውም ማል አርጌ ቱሬ yeroo baay'ee ijoollee wallaggaa waa'ee gandummaatti hamatamu miti gandummaa leellistuu jedhu kanaaf qeeqni garaagaraas sirratti wanta keenatti fakkaata garuu immoo namni baay'ee immoo jaallatee akka chaalenjii ta'e namoonni baay'een viidiyoo sana hojjechaa turan akkamittiin fiddate yaadicha baay'ee kanan jalqaba hojjedhe safara naqamtee keessara nan safara naannoo keessara ijoollee 04 ijoollee 05 ijoollee 05 ijoollee 04 ijoollee bakka jaama ijoollee boordee maal jedhe ijoollee kumsaa ijoollee dargee ammas isan kaasaaru kana na komachuu danda'u safara maaf nu waamnedhani እና isarratti waamu isarratti dhagan viidiyoo jalqabe waan naqamte እና gandummaa faarsita kan naan jedhe mammaatti maybe nufne maalifi akka waliigalaatti garuu yeroo baay'ee waliigalaatti asirri kedha garuu ani gandummaan maal akka ta'ee fi gandummaa maal akka hin taane sitti himuu hin danda'amu gandummaa warri faarsanii warra wallaggaan akkasidha shawaan immoo akkasidha wallaggaan beektoota qaba warri shawaa garuu akkasidha warra shawaa gadi buusu taanan warri shawaa immoo wallaggaan akkasidhanii warra wallaggaa gadi buusu taanan viidiyoo akkasii warra hojjetanii gandummaadha dhugaan jiru naannoo tokko yookiin immoo qomoo tokko gadi buusta taanaanii bakka gandummaadha kun garuu biyyatti dhalattee guddatte naqamtee keessatti dhaladhee guddadhe taanaanii waa'ee naqamtee ana caala ormasa naqamtee dhufee hin beekne dubbachuu hin danda'u baayisu anumatu naqamtee keessatti dhalatee achi jira taanaan waa'ee naqamtee ana beeka taana ana tawaasa sababiin isaa waa'ee biyya koodha namni akka baruuf inni amboo keessa jiraatu inni gimbii keessa jiraatu inni jimmaa adaamaa keessa inni jiraatu inni adaamaa keessa jiraatu waa'ee adaamaa inni dhalatee guddate ijoolleen adaamaa adubbatan waa'ee adaamaa an deemeen beeku taanaan akkamittiin naasaa waa'ee adaamaa siigala miti tokkotu waa'ee amboo hojjedhu naan jedhee ture garuu amboo keessa deddeemee safara jiran hin argine taanaan sooshaal laayifiin isaanii maal akka fakkaatu ni ilaalle taanaanii akkamittiin dubbachuu hin danda'a
garuu gandummaa miti waa'ee biyyatti dhalattee guddatte sana haasawni gandummaa miti anaaf naqamtee akkasii yaadeedha kan inni haasa'e malee አቺም ነቀምት ልጆች ያራዳ ልጆች ናቸው ከንጀዱ ያራዳ ልጆች ናቸው ኦቪስ እኮ ነው ኦቪስ ያከሲ ወይዘ ባየ ማራዳና አራዳ ዘጋፈን ሲንጀኑሞ ወረ ሱሲ ከሰረምቲ አማ ሳራዳ ጋፈን ጀኑ ወረ ዋንን ታኔ ከሰገገለምቲ ወረ ከሽለቤ ሚቲ እንጀራ ባይዞ ሳልፊ ማለ እና ወረ ሱሲ ከሰጀራኖ ቶን ታኔ ወረ ዱጉማቲ ትሬኛ ስሪ ጅራታንቱ ጅሩ ብራንድ የሆኑ ልጆች አሉ ሰውስጥ ከናፈዩ ኢጆሌኒ ነቀምቴ አራዳዳ ማሊፋ አራዳን ጀዴ ቤኩ በቃ ጅሬኝ ሰከምቶ ከፈየዱን ቤኩ በቃ ጅሬኝ ከመከ ጅራተኒ ባይዞ የምጆሌ ነቀምቴ እስኪ ጆሌ ወረ ዱሪቴ ያድዩ ኢዶ ነቀምቴ ከሰት ነርጊታመቲ እንጅራን ነቀምቴ ከሰ ጆሌ ነቀምቴ ጅሩ እንጅራን ኢዶ ጉዳ ጅሩ እኔ ካን ካፕቴኒ ቴራ ኢዶ ጉዳ ሰበቢ ሳንጅራን ይፌ ኢጆሌ ነቀምቴ አራዳዳ በቃ አራዳ ይቹና ሞ ነሞ ዋያ ደ ቡኬ ገው ዋን ነሞ ዋን ከሮር ሴ ቡኬ ገው ፕላኒ ቀበቴ ነም ፕላኒ ሰቀበቴ ሰና ፊጣን ባሶ ና ፈራዳ ማለ ይሄ ጫቲ ቀበቴ ፈራዳን ጀደምቱም ባይዘ ኢሳሚቲ ማራዳ ቲሸርቲ ቱፓኮ ጀሲስቴ ፈቴ ሚቲ ማራዳ ወራ ራፐሮታ አሜሪካ ሰረቶ ጀሲስቴ ፈቴ ሚቲ አራዳ እርድና አራዳ ይቹና ከከና ሚቲ አራዳ ይቹኒ ማን ሃራ ጅወሊ ገሉ ሚቲ ሃራ ጡጡ ሚቲ ሲገላ ሚቲ እርድናቹ ነማ ዋቂዮን ሶዳቱ ዳባይሱ እርድናቹኒ ነማ ጅሬኛ ሳቤኩዳ ነማ ማል ከሰተ ከደለተ ቤኩዳ አከከናት ያዳ ማለ ይሄ እርድና አይመስለኝም ሱሬ በበላፈተን ይፈራዳ ጀደሙ እንደነይሶቲ ሲገላ ሚቲ ያ ባይነመሰለ ነምኒ ባቂ ቪዲዮች ባይም ቻሌንጅ ወደ ሚረተኮ ባይራሊ በእንዱም ተጆለ ነቀምቴን ሁንዱም ታመጀቹ ደንደኙቲ አትነዘነ አይኖጀነ ነመኒው አይገን ጆሌ ባይ ብረት አርጋንትሬ ጉዳ ለምትቶላ ዱጉማ ከከውምስኬ ባይነ መትቶላ ኢነርጂንኪ እቹ አና ከምቲን አካን ድፍረቲ መካና ሳፍዴ ቻንትሪ ጋፈቹ ይሩባይ እንበረም ነምቲ ተኮሞማሊ ነጌ ቪዲዮ ኪረቲ ነምኒ ማላንጀ አንጀዲና namni mallan jedhama dhiyoon jalqabe baiso nan ise waa'ee namaa kana ise dhiyoodha malee akkamtiin isu dandeesse jireenya kee keessatti namni geetima waan qabu wayinatti hin fakkaatu si galamiti gaafa waan tokko gootuusi gaafa waan tokko gochuu fechuusi namoos mari'achuun qabdu namni mallan jedhasi itti yaaduun qabdu namni mallan jedha taanaan immoo jireenya kee akka waan hin taane irra jiru bari ugarabi akkamti isu dandeessechun amma dhugaa dubbachuudhaaf namni baay'ee amala kana dhiisuudhaaf wanta baay'ee rakkatuun itti fakkaata amma akka dhuunfaa kootaan mataan koo namni maallaan jedhan baay'ee yeroo hundumaa wanta naqabuudhaan namaaf jedhee wanta gochuu barbaadu dhiisuu namaaf yaadda'uu namaaf dhiphachuun gaafa akkas jennu namaaf gatii dhabuu yookaan waaqa duwwaan ani baay'isnu garuu namni maallaan jedhaatti immoo wantoota gochuu qabnurraa wantoota iddoo gahuu qabnurraa akka hafne natti dhaga'ama yaa maalla beekta namni maallaan jedha gaafa inni namni maallaan jedha dhiisi gaafa namaan jedhu yookiin immoo dhiiseera gaafa jedhu namni maallaan jedha safuu wanta cabsu nan godhaa miti baay'isu safuu koo yookiin immoo wanta kabaja koo gadi buusu wanta na salphisu nan hojjedhaa miti namni maallaan jedha dhiiseera gaafa jedhu garuu wanta yaade for example namni maallaan jedhaadha kan nu ajjeese baay'isoo baay'ee dargaggoota baay'ee namni maallaan jedhaan nu ajjeese malee yooneessa geenyee turren dhugaa waaqa gadi jechuu koo hin dandeessu namni maallaan jedha si keesseera taana gadi jettee hojjechuu hin dandeessu si gala miti kanaafiyyuu namni maallaan jedha of keessaa baasuu qabdu yoo beelofte daabboo tokko bitanii nama si hin kennineef amma kana dhiphatta sigala miti gaafati amma lubbuudhaan jirtu ko namni siin geenye gaafati duutuudhaan kan hin qophaa'u baay'ee sigala miti gaafati amma beelofte beeluudhaan duutu gaafati duutu sangaasii qalu nama kasiif dhiphataa nama kasiif yaaddoftaa sigala miti namni akka arguufi namni waan tokko gaafasii godhu namni na arguuf dhabaayisa baay'inaan namni kan waa godhu namni maallaan jedha sin fayyadu bakka sigala miti jireenya kee qofaa jira jireenya kee qofaa gaggeessi akkasidha man jireenya mataa kun jiraadha sijjammaru waan namni jaallatu fi waan namni gochuu jaallatu akkuma kwaasii yookiin kubbaa miilaa sana waan tokko natti hin tolu jireenya alamii mataa koo addunyaa mataa koo keessan jiraadha namni waan barbaade jechuun danda'a
Sigala miti. Baay'ee. Kanaafiyyuu namni maal nan jedhaa gaafa of keessaa balleessitu konfiidensii qabaatte. Hundumti keenya dhiisuu qabna jechuudhaan maratti hojjennetti. Namni maal nan jedhaa baasuu qabda jireenya kee keessaa. Gaafa waan tokko jalqabdu koo namni dhiisii siin jedhama. Gaafa nama mari'attee beektu waa jalqabuu fudhatte haara dhiisii nawwaa ta'u kun dhiisii sitti kolfafa. Miti hiriyoonni keellee firoonni keellee warri sitti siqan iyyuu warra miti warri sitti siqan iyyuu sitti kolfuu danda'u. Gaafa ati garuu milkooftee wanta sana milkooftee dhaabbattu garuu. Jennee turre hin jiru. Yaa. Gaafa jennee turre caalaa iyyuu gaafa ati milkooftee dhaabbattu garuu kan si cabacaban isaanidha. Garuu dhiisii kan siin jechaa turan isaanidha. Siin jedhamne namni maal naan jedhaa namni akkas naan jedhee itti dhiissa taanaan qasiluma keessaa galte. Garuu immoo difratiidhaan wanta tokko jalqabdee waan tokko difratiidhaan itti galuu jechuudhaan namni maal naan jedha jechuun koo difratii qabaachuudhaan jajabummaa safuu cabsuudhaan itoo hin taane karaa sirrii wanta ta'een ofitti amanamummaa qabaatanii ofitti amanamummaa isa yoo self confidence dirqama barbaachisa. Baay'ee guddaa namatti tola yeroo gaarii kan nuti dabarsaa jirru dhumarratti yaada hafeera jettu yoo jiraate akka kaastu እና kana boodee pilaatfoormii tiiktookiidhaanis ta'e viidiyoo garaagaraa maal irratti si dheegnume yaada kamiidhaan dhufta? Yaadaan ittiin dhufu yoo ammaaf kanumarra hin jira soma namman hojjechaa jiru wantuma jireenya koo keessatti dabarse kanaafidha iddoo kan laphee namaatti kan bu'uu danda'e malee jechuudha. Kanaan dura viidiyoo baay'ee hojjechaa turen baballeesseenii ta'uu danda'a baballeesseeras viidiyoon hojjedhe garuu nama bukkee ga'uu hin dandeenye. Maaliif jireenyaan hin argine yookiin jireenyaan qammasee yookiin nameen beenne tokko gaafa nama barsiisuu yaaluun namatti hin siqu. Garuu jireenya argite tokko humna qaba beektaa waan argite tokko gaafa hojjettu waan argite darbite tokko akka namni karaa sanarra hin deemne yookiin immoo akka inni jajjabaatuuf yookiin immoo wanta argite sana akka namni irraa baratuuf gaafa waan tokko viidiyoo tokko hojjettu riyaalitii malaayifi suma sirrii gaafate tiiktaakii irratti poostu goota hojjette inuma viidiyoon kee sun ilaalama. Innaa waan hin argine amma mootiveet nama hin godhu. Namni baay'ee akkasidha waan hin argine mootiveet nama gochuu barbaada. Amma xiqqoo sooressa keessatti dhalattee sooressa keessa taatee hiyyeessi maal akka jireenya akkamii jiraatu hin beektu taanaan garuu hiyyeessa sana mootiveet goota taanaan akkamitti intaa jireenya hiyyeessi dabarsaa jiru hin beektu taanaan garuu wanta dabarsite hin gaafa hojjettu moorarii fi ta'a. Jireenya jiraachaa jirtu yookiin immoo jireenya dabarsite sanaan yoo hojjette mur ariifii ta'a. Kanumaan hin yaada kanumaan itti fufu. Guddaa galatoomii dhumarratti hafeera wanta jettee yoo jiraate kaasuu dandeenya. Akkuma jedhee ture hundumti keenya iyyuu inuma gammachiisna haadha keenya. Hundumti keenya iyyuu inuma geenye uffee nutti itti haadhi keenya. Hundumti keenya obsaa qabaannu. Waa qabaachisuu dhuguma immoo geessee nama haadha keedhaaf ilmuma jalqabaa taate dhuguma nama gammachuu ishee agarsiistu si haa taasisu. Ameen ameen siinis akkasuma. Ameen hunda keenyaan guddaa galatoomii dhugumaan waamicha koo simattee as istuudiyootti argamte turtii bareedaa akka taasisnu eeyyama kee waan ta'eef ammas irra deebi'ee guddaa galatoomii jechuun barbaada. Galatoomii jechuun barbaadanis. Thank you.